بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بلين خيا خبج مرافق علي أرى وهن دبتشو لالو فيه وسوان دبتشو لالو في خانة تنسين جلك أبرتي وهن درسو بربادة سون اسمالي أبليان خيا ورى بيا أما قرتي ديني إسلاما خن رهو رجلو بيا أما ديني إسلاما رهو إيقلتو جرى لبنان جيتشا biyya san keessa obboleeyyan keenya warra jiraataa jirutu jira. Obboleeyyan keenya warri biyya san jiran haalli isaan keessa jiran yeroo ammaatiif yeroo namni hagi takka haala bareedaarra jiraachuun isaanii ni mala. Walaakin ammoo waraanni as dhaabbachuudhaa deeman fakkaatu waan taateef xiqqoo jabaachuun isaa waan maluuf kana booda akkaataan gartee adeemsa biyya mujrima saniitis gartee waan dhaabbachuu waan hin tahiin jecha waan ulfaataa waan tahee jecha qaamni dhimmi kun laallatu imbasiidhaa fi warri gartee silaa dhimmi kun isaan laallatu marti osoo akka godhanii lammii biyya keenyaa yoo biyyatti illee galchuu baatan biyyuma ollaatti illee geessan akka booda gartee karaatu cufame hin jenne booda gartee baasuutu hin danda'amin ni ulfaate kan jenne ammaan osoo dubbiin hin babal'atin osoo itti yaaddawanii waan kana dalaganii jechuu barbaanna. Maaliif jennaan imbaasiin biyya takka keessatti yeroo banamu wanni inni banamee achi taa'uuf nageenya lammiilee biyyattii sanii eegsisuun gartee dirqama isaa tokko waan ta'eef jecha. Kanaafuu obboleeyyan keenya warra Lubnaan keessa jiru qaamni dhimmi kun isa laallatu warri gartee waan kana sirreessuu dandeessan hadaraa itti yaaddawaatii obboleeyyan keessan kana osoo dubbiin tun ittiin jabaatin kara biyya ollaatitti akka isaan baqatuudhaaf haalli mijatuuf haala mijjeessa. Isinis warri gartee biyya namaa san keessa jirtan if eeggadhaadha. Haga dandeessanitti rabbi sinaa eegu rabbi kanama eegu. Haalli immoo fuula duratti deemamuudhaa deemu ulfaataa fakkaate yeroo laallu. Inshaallah rabbi khayrii haa godhu. Kana bira wagga dabarre arraan tana wanni dubbachuudhaa dhufe madaalliin muslimaa hangana akka ta'e isin hubachiisuu barbaade. Madaalliin muslimaa addunyaa arra keessa jirru keessatti hedduu hafiifa ta'uu isaa waan isin hubachiisu. Ummanni muslimaa mootummaan islaamaa kufuudhaan hedduu miidhame. Mootummaan islaamaa guutuu mataa walitti qabee tokko taasisee bulchu kufuudhaan hedduu miidhame. Waan inni miidhame san takka takkaan suutatti deebinaa garuu fakkeenya hanga tokkoon isinii kaasuu barbaade waan takka takkaan isinii himuu barbaade. Fakkeenyi nan kaasuu barbaade immoo biyya biraa biyya fagoo osoo hin taane biyya gartee wannaatii osoo hin taane akka xiqqoo gartee haala ammaan tana keessa jirru isin hubattan ummanni muslimaa sadarkaa tamirra jira waan jiru akka hubattan biyya Ameerikaadha jaaniin tana laala United States of America jaaniin tana biiti tun irra mujrima biyya arraan tana addunyaa tanarra jirtu asumaan naa qabadha irra mujrima biyya arra addunyaa tanarra jirtuuti wala biiti obboleeyyan keenya fixaa jirtuun illeen hanga isiisanitti mujrimaa miti hanga isiisan mujrimummaan qabdu isilleen maaliif jennaan mujrimummaan isii mataa isiitu isaan keessaa dhufe waan taateef garuu ga'a achittis ha mujrimummaa san ummata barsiisaa jiru isaanuma kana ati isaan lammee waliin caalan jecha abbaa fi ilma waan walirra jiran hin qaban Ameerikaa fi Israa'elis jecha waan isin himuu barbaade tokko jira arraan tana yoo dhageessan hin beeku maqaa isaa Khaliifaa jaanii yaaman manni gariin maqaan isaa guutuun garuu Marcellus Williams nama jedhamu tokko bara 1998 keessatti muciyyoon takka osoo shaawara mana keessa fudhachaa jirtu shaawara keessatti namni wahii itti ol seenee manatti ol seenee sagalee shaawaraa dhagahee koompiyuutaraa fi laaptooppii baa mana isiitii fi wannoota takka takka isaa hatee manarraa gabbahuudhaa deemu isiin itti gabbaatee jedhan yeroo isiin itti gabbaate san dafee mana keessa olii gad deemee ablee mana keessa jirtu fudhatee ablee guddoo ablee gartee wahiin ciran saniin bakka 43 tahi 47 tahi lammeen irraa bakka hanga takka waraanee ajjeesee jedhan dhagaa jirtanii misirritti bakka 40 wahi waraanee ajjeesee jedhan muciyyoo tana eega muciyyoon tun ajjeese muciyyoon san adiidha faranjiidha muciyyoo san ajjeese eega muciyyoon san duute booda qorannoon itti fufe eenyutu ajjeese muciyyoo tana jaanii qorachuun itti fufe osoo qorannoo gaggeessanii qorannoo kanarra waggaa 3 turan almost ajjeechaan isii bara 1998 ture akka faranjiititti namni maan tana Marcellus Williams jaaniin kana ka isaan qaban garuu bara 2000 fi takkaatitti qaban jecha isa shakkamaadha jaanii qabaniin ka isa qabsiise kun eenyu jaalallee isaa ta duraaniitu isa qabsiise akkamitti isa qabsiiste gurbaa saahiba isiitii wajjiini
yaada wal dabarfatanii walitti himanii kan akkanatti bar inni kana godhe inni kas godhe laaptooppii inni isiirraa hatee fideen argee jette isin hatee fidee osoo hin taane laaptooppii inni fidee laaptooppii gartee bade jaamee himamu san isaa namatti gurguruun argee jidduu san isaa gartee maarree ta'ee uffata jaakeeta uffatee deemuun argee maal jettee nama Marcellus Williams jedhamu kana saahiba isii bira dubbatte saahibni isiitis inni kun akka shakkamaa ta'e beeksisanii yeroo inni hidhaa naqame poolisaan qabamee hidhaa naqame booda ragaatti fidaa jennaan isaan lammeen kun ragaadhaaf fidaman eenyu fi eenyu jaalallee isaa duraatii fi nama gartee isaa hojii turee fi gurbaa saahiba isaa gurbaan saahiba isaatii fi jaalalleen isaa tun akkammoo xabaqaan isaa dubbatanitti jarri kun lammeen niiraa waan barbaadanii jecha bitamaniitii fiifu doolaara 10,000 barbaadaa turan yeroo san kee isaan lachuutu niiraa doolaara 10,000 dhihaatu barbaadaa turanii doolaara 10,000 san isinii kanninaatiti ajjechaa kana nurraa dabarsaa abalutu kana godhe ja'aatiti himaa ja'amanii bitaman malee waan ja'utu dhufe boodarra maaliif wanni san dhufe jennaan Marcellus Williams kun intala tana eega bakka 43 moo 47 waraanee ajjeese dhaggeeffadhaa likkitti bakka 40 fi wahi waraanee eega ajjeese yeroo ableen san qoratamte jecha DNA achi gubbarra gartee fingerprintiin isaan ilaalame hidhabame DNA ilaalan DNA hasaatii miti ka irra jiru ka hojjettoota qaama nageenyaa faadha gariin ammoo hin beekamne DNA nama eenyu akka ta'e hin beekamne gariin hangi beekame immoo jechuun namni silaa DNA san abbaa eenyutiin hin qabamne jecha DNA hangi hafe immoo hojjettoota mootummaadhaa kan yeroo san qorannaaf dhaqe gariitutu gaafsan gaa namni akkas daddabaafatee wanta hin ja'u jarjaranii osoo gartee wanna qaama wanta gartee isaan eegu osoo kaayatiin harkaan qabataniin si'a isaan san harka isaanii turra jiraa jaan ablee yeroo qoratamtu ableen intaltitti ajjeefamteen bakka 40 fi wahii namni si waraanu jechuun hedduu si deddeebi'uu qaba beek ableen san ableen hedduu si deddeebi'u immoo DNA qaama isaatirraa dirqama wanni wahii ta'e wayichirratti hafa hin hafne hin argamne kun ragaan isaan qabatanii hanga arraa deemu jiran eenyu ragaa saahiba isaa tokkichisanii fi intala jaalallee isaati jaamtee himamuu turtisan jecha isaan lammeen kun dhaqanii isa gurguratan achitti eega isaan lammeen dhaqanii isa himanii booda waan kanatu jara lammeen ajjeesee rabbi haa beeku adeemsuma keessa du'an jari lammeen kun gurbaan isarratti ragaa bahe saahibni isaa sunis du'e intalti silaa jaalallee isaati jaamtunis duute lachuutu du'an waan ajaa'iba rabbi subhaanallah isatti ajjeechaa murteessisuudhaaf waan san godhan rabbiin isaan dura ajjeesan mana dalagaa rabbi isaan lammeenuu du'an akka gartee lamada deebisamanii dhufanii ragaa gaafsanii dogongorree kannanillee kan jenne lachuutu du'anii jiran ammaan tanan jiran isaan lachuutu addunyaarra du'uma normaal du'an jallachuutu naaf fakkaata gaa I'm not sure keezii isaanii jala deemeen qoranne san booda maaltu dhufere namni kun hanga bara 2015 keeziin isaa akkanuma cufamte jecha bara 14f hidhaa keessa akkanumatti taa'ee keeziin isaa akkanumatti osuma dhaabbattu murtiin gahaan osoo irratti kan namin dhaabbate boodarra bara 2015 eega jarri kun lammeenuu du'an booda misikkirii isaan gaafsan kannan gubbaa dhaabbatanii osoo DNA'n isaan kijibsiisuu taakka osoo haalli silaa inni kun itti ajjeese jedhame tokkichi ragaadhaan hin sabatin dhagaa asirratti ragaadhaan hin sabanne wanni tokkolleen haalli tokkolleen osoo wanni kun hundi kanatti jirtuun tun lafa teessuuti manni murtiidhaa situ ajjeese jechuu irratti murteesse dura situ ajjeesee jeen situ ajjeese eega je'ee booda murtiin gaa manni murtii bakka irraa bakkatti wal dhaba manni murtii isaanii sun ajjeechaadhaaf murtii lamatu kennama murtiin gartee ajjeechumaan kun liivilii gurguddaa sadii qaba liiviliin sadan san tokkoffaa lammaffaa sadaffaan san kadingataan fa'aa ajjeefame jecha tokkoffaa san ija'aniititi isarratti murteessan eega murteessan booda murtii dhumaa kannuu hin dandeenye maaliif jennaan namni kun firratti hin amanne takkaffaa firratti hin amanne lammaffaa ammaas warri silaa ragaa biheessan ragaa isaanii saniif DNA'n isaan hin deeggarre ragaan tokkollee ragaan qabatamaan hin jiru jechuma jara lammeen sanii jara lammeen du'an san malee shachi isaanii malee san booda mootummaan irra turte xabaqaan silaa dubbii tana olii gad oofuudha jiru hagama silaa aqaabii higgi yanna afaan biyya keenyaatitti abbaa langaa jama afaan oromiffatti abbaa langaa na fakkaata abbaa langaa na fakkaate abbaan langaadhaa dhufee maal ja'anii anatu ajjeese jechaa ifirratti sabachiisii wanni kanaa kun obboleessa keenya tokko mudatee jira wannummaan akkana keessummaan akkana godheetiin jira jii ifirra sabachiisii hidhaa laafaa sii kan namaa takka ammoo ajjeechaarraa gasii buufamaa waan ja'utu baay'ee lama seenama hoggaa obboleessa keenya wanni kanaa tokko mudatte biyyootuma faranjiidhaa kana keessatti rakkoon qabu anatu waan kana godhe ji'i sirraa gadi rifamaa jedhaniin eega hiraaritti bu'ee booda bakka
wanni na godhu jiru wanni kuni anumatu godhe je'eetuma haa qeebalee firraa nagayaan yeroo hanga takka hidhamee bahu je'ee waan san jee balaatti dhalte dubbiin san amma anatu ajjeese ji'iititi ragaa firratti wanni kun hundi kan nanimu jiru baay'ee wayi waan aljaziiraan gabaafte takka ji'i maal jaaniin gartee New Times oo maal jaaniin gaazexaa biraa tokkotu jira waan isaan gabaasan guutuu walitti qabeeti hunda isaa dubbiseeti so gurbaa kanaan ifirratti amanii jaanete anatu ajjeese jii amanii ajjechaa sirratti murtaa'uu deemu san akka hidhaa umriititti sii deebi'uu goonaa jaaniin ajjechaa umrii keessatti ajjechaa sii murtaa'uu deemu san hidhaa umriitti sii deebifnaa jaaniin yoo isin naa deebisuu dandeessan rakkoon qabuu jee waa hunda irratti eega wal tahanii xumuranii booda manni murtii ol aanaan Ameerikaadhaa wal tahiinsa keessanii wanni ta'uun jiru ragaan dhihaate yoo ragaan dhihaatu hin jiraatin ragaan duraanii san dhaggeeffatamee murtiin haa kennamu waan jedhu dabarse maaliif jennaan muslima gurraacha namtichi namtichi gurraacha ta'uu yakka san gubbaadhaan muslima ta'e namtichi kullachuutu yakka gurguddaa yakka dhiifama hin qabne beek biyya faranjii keessatti yakki dhiifama hin qabne Ameerikaa keessatti gaa biyya faranjii biraatirrallee biyya faranjii biraas waa tanarra wayyaa miti Ameerikaa keessatti immoo yakki dhiifama hin qabne gurraacha ta'uu fi muslima ta'uu lammeen kun dhiifama hin qaban gurraacha ta'uun xiqqoorra wayyaa'u muslima taanaan dhiifamnichi boodan jiru khalas nama akkanumatti hidhame amata 17 hidhamee baheetu jira amma kitaaba meeqaatan barreesseedhaa keessa taa'ee araba keessa gaa'e namata 17 waan akkanaa kan hidhamee bahe obboleessa keenya akkanumatti baaxilaan hidhamee Awustiraaliyaa keessatti amata 10 hidhamee baheetu jira baaxilaan ifirratti murteessi ifirratti wanta jeeyyaanii so addunyaa tukkassi godha si yala jara tukkassi godha akka nagee baa torbaadda ifirratti ragaa bayisiin jedha nama gurbaan nagee bahuu barbaadeeti maal je'een hayyee baqqaa yoo isin ka isinii taatu taate manni murtii olaanaa nama lakkii je waan isin ajaa'ibu jecha inni hayyee rakkoon qabuu anatu ajjeese je'ee tan ragaa bahaa hidhaa umriitti naa deebisaa je'e san akka ragaatitti fudhatan waan ajaa'iba isinitti ta'u jechuun mujrimummaa ummata kanaan malaala hangam akka isaan xurii dhumaa ta'an jecha hangam akka isaan mujrima ta'an malaala yaa akhi irratti ragaa godhatanii ragaa ummata lammeenii san fidatanii ummata lammeen du'eessan jecha jaalalleen isaa akkana jettee jirti saahibni isaa akkanatti ragaa rabbehee jira san gubbaadhaan ifiifuu mataan isaatu qeebalee ka'eetiti du'arraan jijjiiramu jechuu dhageenyaan irraa dhaabbate waan akkanaa kanaan dhufanii isaa afaan bahanii murtiin du'aatti murteeffamee khalee isa ajjeefame rabbi rahmata isaaf haa godhu yeroo ajjeefamuudhaaf deemu akka taa'ee waa hunda waliin laaleeti baaxila dila wal qabee deemu kana hogga arge dhumarratti maal je'ee barreesse jechi isaa dhumaa kan inni barreesse dhumarratti hogga ajjeefamuudhaa deemu nyaanni inni nyaate lukkuu nyaate gartee goflaa lukkuu goflaa kana maal janiin chiikii wings janiini goflaa lukkuudhaa kanaa fi kana gartee nyaatu wannaa kana nyaateetiti san booda barreeffama dhumaa barreeffadhu jennaan hunda duraa fi hunda boodas haala hunda keessattuu faaruun rabbii faataatu jee alhamdulillahi ala kulli haal jee ingiliffaadhaan barreesse khara akhiraa deemee obboleessa keenya rabbi rahmata isaaf haa godhu kanarratti waan hin dubbachuudhaa dhufeetu jiraan obboleeyyan keenya gariitu jira warra gartee ummata dhihaatiin heewasame warra ummata dhihaatiin fajaajawe jecha warra ummata dhihaa kana waan guddatti beeku ummata beekumsa qabu ummata haqa dalagu ummata jajjabatti beeku mee wahin isin gaafadha bara 1982 irraa hanga bara 2024 jidduutti 1982 irraa hanga 2024 jidduutti yeroo 150 takkaa ol dhaggeeffadha asirratti gurraan yeroo 150 takkaa ol ajjeechaa jumlaatu gaggeeffame ajjeechaa jumlaa namni wahii qawwee fudhatee dhufa qawwee fudhatee dhufeetiti nama toora kana jiru guutuu osoo bitaa mirgatti dambaasin daaraa godha nama kana osoo bitaa mirgatti dambaasin nama toora kana jiru guutuu maas shooter janiin warra kanaa kana warra gartee jimlatti nama fixe jecha jimlatti nama ajjeesu jimlatti warra nama fixutu jira nama 150 takkan isin inji Ameerikaa qofatti bara 1982 irraa hanga bara 2024 waggaa 40 keessatti jecha waggaa 42 keessatti Ameerikaa keessatti nama 151 tu waan akkanaa kana raawwate 151 san keessaa namni 82 faranjii adiidha maas shooteroonni kun jecha mee isin yeroo dhihoodhaa as amma torban dabre keessatti torban tokkicha dabre kana qofa keessatti nama shantu jeefame Ameerikaa keessatti nama shantu seera mana murtiitiin wanta ajaja mana murtiitiin murtii mana murtiitiin irraa kannameen nama shantu lilmeedhaan ajjeefame lilmee summiitiin jecha lilmee nama ajjeeftu
باي ذا واي أكس هنا أمريكا تتي أما تكون تربة خيست يروج القباتي في جوا كل تربان كان خيستي يروج القباتي في نمنيشن تربان تكو تجيفة مجان تربان تكو خيست نمنيشن بكتك تجيفة أمريكا خيستي وانسي أجائبو أكجرو تقراش خجيفة مخون الرجل ده مسلمة خجيفة مخون أتي مسلمة تاتي قراش تانا يفهم ننجرو خلاص أكا قدني سجيسن أكا قدني ستي لفاني سجيسن ما سوتروني إباف شنتمي تك خيسا سديتمي في لمنا ما أدي جنة أدي سن كيسا ميك أرتي دوتي مرتائلاتا أما يسن ديو تنقوبا قبدا وقا دبري في وقا أفرانسا دن دبرخانا خيستي نما هدو نمني أدين غرتي مقالا خيسا سيني بكا موزيك آلا سيني بكا موزيك أتي نما ميك آتما جيساتو نما شنتما خد هجرة بكا تكت نما ترباتما خد هجرة بكا تكت أوي رانجتشا الرقود دا ساني ورا أدي نما سديتمي لما أدي دا قراتي نما ديدمي جاها قفا وري وانا كنا خنا قول يتشا برا أفرتمي لما خيستي برا أفرتمي لما خيسا نما سديتمي لما كان خيسا نما ميك أتو جيفا ميلات نمني أجيفمو أنسيه مخون براتوتا منا قراتي خيسا ولك ومي فادرك إبا كتاكت جملة في تاجر أبيخ براتها تتكاشو جولي دائما منا قراتي خيسا جرتو جملة لك إيه فتا جملة لك إيه دارا قولا أكسي وجي نما ميك ألاتا خيسان أجيسيسا مرتين دوات مرتيفمي نما ميك خليل ميسو مي خلان أجيفمي سيقلي جرى خينيا أمريكا نرى ديمقراسي ننجتتون ديمقراسي نسيلاتنا أمريكا را ديمقراسي ننجتتو نما بدي تكرتين سبتشيسين رغان توكيتش إساف المركنائين رغان إساني قدان دي إنين يرو هندا دي إنين أرقمنان خلاص شكي ننجروا كوان ربي نميتي تقبايك إبلا وانسن نمتش خانا دي إن إيتو نجيه إسا باسي مارسيلاس قرتي ويليامز خانا دي إن نجيه إسا باسي دي إن إنسا قبل رنجرتو ميشا يروسن انتلتتم بكا أفرطمي وهي ورانمتي جن بكا أفرطمي وهي يجون ديني منسن نم بسوبيخي من نسونا كجيروتي إيقا وفته فوت برينتي جرا وان غرتي ميلان خبيسا فوت برينتي اسرتين سبني فينجر برينتي هركا اسرتين سبني دي ان ان اسرتين سبني خنا هوند هوغ دي بيتيلالت وان ان جيفميف مسلمته اسا غراچته اسا قفافي يچا رغان تو قسون جيراتين رغان دي فالا اساني تهي اسو جيرو ميبي جرا لمن دو اسانو اسانا جيسو مالچا مارتي بيكم اسا بربادني يچا إسا جيسو بربادني إسا لمن سنو سرمان جيسو تم ليتشا والله أعلم سن كيسن سينو كيزي ساني جلن ديمني وان تاتيفن خناف أمريكا نمني غري نتو غرغدسو بربادو أتصب ليس خي نمني بي أمريكا دا جراتا جرتو جروم إسا خنات الرويان جرتو أتس سنو غراتشا مسلمة أتسا كمساتي چرمتي سيقبنين دبن ملي أتوماتو سان خيسا غرتي انخراط أقول جراتان جريف سيديسا ملي أكسا خنا ربما سيكون وفجر قبي يجا خناف نتم ففارسنا يجا بيوتا فرنجيدا مرغنا ما أكستاتي مرغي إسان مرغا ورا أديت يو أتي أدين تهين عربة المام مسلمة غزة خيستك تهاجر اللال يا أخي أبان بكاج إيستي بر إلمان شم بكتك تلباجر بر المو دائما نما غرغد درغ جيسا غرتي أمان تنا عمرين ساقه أجيساني تيتي فوق إرتي أولباساني فوق إرتي درباجراني بر يا أخي فيديو سانا قريسي نقوسان فوق إرها دربن أجيساني الريف كإسا فوق إرها تولباساني فوق إرها دربن هنا قري فيديو كيسا نسين خناف أمني كافرة خنا سرني سان ديمقراسي جاني ديماني نسخانو سرني ديمقراسي دمان براتا كان قب ديمقراسي يچان ورا بيسا غرو ورا بيسا تهوداف نمني هدون سغليسي خنو قب ورا بيسا تبيه كمادا غرو ورا بيسا تهوداف سغلي هدو أرغتتي ورابو هدو تكو وجي ورا بيسا تاتا يچواتيس سيغلي كابيتاليزمين إنسان سرنا جاني في دنس كابيتاليزمين فانغا درو ما بيه ورا بيسا إني وان دوختي ورا بومي تيجا درو ما بيه ورا بيسا كابيتاليزمين سوشاليزمين السنو سرني الدنيا تنقبت رفتو كيتش أكا إسلامني عدلي دم بلشتي بلشنجو مي أران تنا لقاي فدا غربا بدي تكمل رغاتك بدي تكمل جنوتي مال جنان ربي تبيخا رغاتو كيتشمل غربا أجيفا مخنافي رجعتك كجمال قرباء الجيفة مخنا في قاف علي بن أبي طالب من مرتي دور أبتمي في دور في داميسين علي بن أبي طالب بلشان بيجوتو بلشان خليفة الإسلام من مرتي لكيتي سيجله من مرتي دور أبتي سببا رجاهنك ابنك أفها جتة دبين تنما ولد بها تبيه سببا رجاهنك ابنك أفها جتة علي خليفة الإسلام خجيب ده دغونغورتي جرت حقني خيتي متجامه بدين رتي مرتاي خليفه اسلام ادي دا في مال لا خليفه اسلاماتي مرتين يكمودا رتي مرتاي يچا
حق أنا ماتي همتي باطلا دبتين جاني خليفة إسلامني قوتون أمير جيجل ديمو أكست قرتي سلاسل بسن سلايتشا نمتش كافراك أنفتي في إسلام ملك إبالي ركت تخني يتشا حكمي كنا أي سو مجري تجي حقني كنا خلاف حقني موتما إسلاما خيست ملي موتما لي براتك خيست اللي حقني أرجمون دندو كسنا بيها تكا أمني أدين سنجال تتيو بدو تكا أمني قرتي كافرات بانا أدين مسلمة أنا نتوب ليس خين نتيف أدي هو جنجا وخنا كافرا بانا جنا روما خنا بانا جنا روم كنا بانا بوتو يساني يتشا كفار ساني جري أبدا جانا لخن كين قبل سيخبجون ساني مالا ماليف ilma keetii waan barbaadaniif jecha kanarran deebiis ni maal ilma kee namni barbaadu hin jiru biyya faranjii keessatti namni hedduun ilmooteenya nu jalaa jallisan ilmooteetii miti kasaan barbaadan ilmoon tee isaan biratti xiqqoo malee akka taabi'ootaati ati xiqqoo malee sahaaba isaan biratti maaliif ulamaa biraa deemti haa Itoophiyaa irraa deemti siigaleeti Keeniyaa irraa deemti siigale Ijipti irraa deemti namni Ijipti irraa deemu ilmii qara'ee deema Qur'aana dhagee hadiisa dhagee deema namni Itoophiyaa irraa deemu Qur'aanaaf hadiisa dhagee haadha abbaasaa salaatan argee biraa deema kanaaf ati sahaabaadha isaan biratti faranjii biratti ilmoon tee garuu taabi'oota sigale imaanni akka keetii sun hin jiru xiqqoo imaan darreedha sirra ilmoon tante ilmooteetii garuu ilmaan isaaniiti jechuudha sigale ilmaan isaaniiti ilmooteetii nama tokkotu kitaaba ajaa'ibaa barreesse kitaaba inni barreesse san addunyaan islaamaa guutuun irraa fayyadamte wallahi kitaaba ajaa'ibaa barreesse kitaaba guddaa maqaa isaa ammaan tana himuu hin danda'u saniif hin dhiise namni kitaaba kana barreesse biyyoota islaamaa keessa yeroo saniif gartee xiqqoo jireenyi isaa mijaa'uu dhabnaani ilmaan isaa biyya faranjii deemne jettee haate biyya faranjii tikkutte namni kun caalima guddaa beekiga kan nama siimu kun maqaa isaa amma sirriitti gartee istihdaara godhuu danda'u yaadachuu danda'u maqaa kitaaba isaa kitaabni isaa kitaaba guddaa garuu kitaaba namni hedduun irraa fayyadamu nama kana caalima kana ilmoon isaa biyya faranjiidhaa dhayxe waggaa 40 booda ilmaan isaa walitti qabamuu barbaadan walitti qabamanii ilmaan isaa walitti qabanii wal barsiisuu barbaadan eessatti Biriteen keessatti jecha yeroo ilmaan isaa walitti qabneetitti mari'achiifna jaanii walitti qaban faamiliin isaanii walakkaadhaa ol hin dhufne maatiin isaanii walakkaadhaa ol hin dhufne hangummaan dhufe kunuu isaan keessa kiristaana hedduutu jira namichi kun caalima guddaan siimu jira beek caalima biyya islaamaa keessatti maqaa isaa yoo dhoyte namni hundi kabaju jecha nama akkasiisanii ilmoosaa boodarra yerooniif tilmaamanii taa'anii lakkaawan parsantii 60% wanni dhihaatu ilmaan isaa immaa kafaranii jiran imma atheistii tahanii jiran takka ammoo islaamummaa takka keessan jiran jecha guutumatti nama islaamummaa lakkise ilmaan isaa parsantii 60 wanni dhiyaatu san booda intalti isaa ta hangafaa teessee kitaaba barreessitee biyya faranjiidhaa san lakkiftee Biriteen san lakkiftee biyya islaamatti as deebite firraa biyya sanitti immoo osuma achi jirtuuti kitaaba barreessitee kitaaba sii keessatti kunoo kana dhabnee jettee barreessite waan barreessan keetti maqaala waan isan kitaaba illee kitaaba guddaa miti maqaala jechuun maxaaxifii baanan gartee afaan amaariffatti barreeffama gartee akka asoosamaa wahii asoosamallee miti wanni sanii san barreessite jecha maal jettee barreessite kunoo kana dhabnee jettee barreessite ilmaan keenyarraa parsantii 60 dhabnee biyya faranjiititti nu harkaa fudhatanii kanaaf isaanis si barbaadaan jiran ilmaan keetiif barbaadaa jiran obboleessa kiyya kan muslimaa kan biyya faranjiidhaa jirtu mala dhawachaa deemuu gaarii biyya sanitti lammummaa fudhachuu hin hammaatu hanga takka achi turullee hin hammaatu hanga jiruun gartee sirraa wanta jettu umrii tantee garuu achitti bashannantee jiraattee ilmaan kiyyan asi guddifadhee asi jiraadhee jechuun rakkoodha sanirra biyya teetittis waa yaadaa biyya islaamaa wahiitittis waa mijjeeffataa biyya san jiraattus lammummaa argattus akka dhuftee biyya kana keessatti ilmaan kan kee waan gaarii keessatti habaqaaltee akka ilmaan kee biyyoota islaamaatii wajjin liinkii bareedaa hidhatan taasifadhu kanan dhaamuu barbaade kan sadaffaadhatii fi qabxiin jabaanan dhaamuudhaa dhufe miizaanni keenya hangana addunyaa irratti akkasitti hubadha miizaanni keenya addunyaa gubbatti hangana akkasitti hubadha miizaanni keenya osoo ragaan nurratti hin dhufin akka hoolatti dirree baafamnee osoo addunyaan guutuun nu daawwattu jeefama qaleessa osoo addunyaan guutuun ijitu nama miliyoona tokko oltu dura dhaabbate murtiisan nama miliyoona tokko oltu dura dhaabbate peetishina gartee waraabuu sassaabuu turan peetishina gubbatti nama miliyoona tokko oltu peetishina wanta jee firmaa farrame namichi kun ajjeefamuu hin qabu jee gaafa humna qabu jarri abbaan fedhe haa wacu ummani nagee waan fedhe haa dubbatu irraan kaayyenne jecha xukmiin seera gaariidhaa seeruma rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa gabroottan isaatiif kitaaba isaa keessatti buusee akkuma rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa qur'aana keessatti alyawma akmaltu lakum je'eetiti isiniifan guute je'e guutuun ta isaa qofa ta'uudha hime jecha
ديمقراسي دبر على بتي الرودا ديمقراسي برجع فتشخوت ديكتاتورشيب دي سيجاس وان الراهي منون قبضو الدنيا نو غرتي فكوت على جتة همتي لا تشوتو سنة مول رنجرتو ديمقراسي دا في غرتي ديكتاتورشيب سنة مول أدم فقاتو برجع فدبرتمو سيرون الدنيا تون غرتي تبولتو سيرون غرتي إيكونومي دا ما فكينياف سير إيكونومي دا خد الدنيا تون تدي ما جرتو أكجرت ولا سوشياليزمي ولا كابيتاليزمي سمنس غرتي شفتم ما انساتو سنم سير جيرينيا غرتي خنم جلا هاديم نجي بوليتيكالي سير جيرينيا خنم جلا هاديم نجي ليبراليزمين مارين ايزم دا وند دي مخون هندي اكجرت وانا لي من مال فخاي وني علمنا مال فخايتون غوتون اسيدا الرغدتي قشاشه وني سين في كيسا قبط الرغدتي هندي اسي اماس اك عمر بن الخطاب رضي الله عنه جيسن عجوادا ربي غرتي تمرر ربي دلغچو تور جري عربا دور تمرر ربي دلغو تور تمرر ربي دلغتني تي ربي تمرر دلغتن كان هوغا بيلتي دفتي خنو نياتن بيتا سير بيوني فرنجي داخل لفخاينس خنو سير وهي لفني خاين سير سون غافا اسان دهو دادو في ولم مرنيتو مال ليد درب نما فكين يا فما اكا سير الدنيا تي بيتي برباد شنقرسان الرجه لفا اسيترت ديبان تدفنان سيجل كولوني وهي اسان ردفنان كولوني سن افرا قولچوداف سيجل افرا قولچوداف قبسو غدون سيرا قبيسا اكا الدنياتي امه فلسطين برا غافا دفمو اسرائيل سيرا قبيسا سيجل دين فرا قولچون اسرائيل اسي غرتي كولونايز غوتي بلچا جرتو سن كولوني اسي غبتي اولباتي سنتو سيرا قبدي سينجا امو فالا دابي خسلا سيرما ابرتايدي غافا در بلچا ترونسن غمن ديبي سنجا خناف سير رساني هندي غافا يوكرين افتين دلغا غافا فلسطين افتين دلغو غافا راشيا افتين دلغا غافا امريكا افتين دلغو اكسي الدنيا فلانا لما قبدي اتي هم نقباتو ملمني غرسي خن نجرو كسيتي وبداتيتي نوتين ددايسينادا سيرا الدنيا غرتي لفاخاتي امتي خنا نوتين ددايسينادا اكسين طوريتاتي اكسين ايروتاتي اكسين جلينتاتي اكسين باطلتاتي وبدادا hanga isiin ammoo nu ol jiraattee gartee dirqamaa jala buluu qabaattetti jaluma bultoogas maaliif jennaan jaallattee feetee osoo hin ta'in dirqamaa jecha jala bulta gaafas gaafa moo rabbi subhaanahu wa ta'aalaa tamkiina isaa ardii tanarra fide haqni maal akka tahe namni muslimaa hundi gaafas argaa namni kiristaanaa hundi gaafas argaa namni eetiyeestii hundi gaafas argaa illaa ilmi namaa akkanatti haqaan buluu danda'a by the way nam tokko yeroo injifatee si bulchu yeroo si gubbatti ol bahee si bulchu namni jala kanaa bulu akka jirutti ni jibba beekh namni jala kanaa bulu akka jirutti ni jibba ifirraa fanqolchuudha yaada yoo namni jala kanaa bulu keeysaafuu namni gartee nama kana ni jibba jettee ati yaaddu waan bareedaa jara kanarraa dubbate fakkeenyaaf amma namni humni wahii dhufteetiti Itoophiyaa kolonaayiz gootee haa jennu humna dhuftee koloniin Itoophiyaa bulchaa jirtu ati kolonitti beeytu tana xaaliyaan amma osoo waan feete tola nu oolteeyis aboo xaaliyaan mujrimaa malee gaariidhaan nu afaan hin bahu si galee maaliif jennaan nu cunqurseen nu bulchaa ture gaafas biyya san hanga fedhe haa tolchu hanga fedhe dildila haa jaaru hanga fedhe mana qaraatiitii fi charchiidhaa fi masjida haa jaaru walaakin ammoo cunqursee bulchaa jira cunqursa gartee mirga hankee dhiiteetiti si bulchaa jira si gabroomsee jecha kanaaf gabrummaan jaallatu namni sirna islaamaa jalatti warri bulaa ture warri gartee ekspanshinni islaamaa isaan dhaqqabee irra jala bulaa ture warri akka Muusaa ibn Meemuun faan yahuda ture inni akka isaan khaliifota islaamaa cufa faarsaa turan ni beeytanii isin faarsaa turan khaliifaalee islaamaa maaliif faarsaa turan beeyta mirga silaa raashiyaa kiristaanaa tan silaa raashiyaan gaafsan kiristaaniitiidhaan bultii kiristaana jechuun ammoo kakuu moofaa fi kakuu haaraa qaba takka ammoo Biluy Kidaanii fi Addis Kidaan qaba Biluy Kidaan jechuun ammoo ooriiti jettee kajarri kaan tawraati jettee qabattu sani si'eele tawraati jettee kajarri kaan itti amantu tooraa jaaniin isaan tooraa jaaniin si'eele tooraa jaanii hasaan san qaban sani si'eele kana jechuun amantaan kiristaanatii fi jiwiishiin walitti dhihaattii jecha ha isaan walitti dhihaattitti beekan ha kitaaba isaanii guutuu itti amanu jarri kiristaanaa kun gabbahuudhaa fi ol seenuu isaan dhorke walaa jarmanitti illee qabi jarmanillee dhukkeerraa kaase naaziin akkam godhu ture dhukkeerraa kaasa Yuuroop tana keessatti Yahudaan bobbaatee galuu dadhabde biyyoota islaamaa keessatti garuu Yahudaan nagayaan bobbaatee galti gaafas inkaan kiristaana dhiisii jecha Yahudaan silaa rabbiin Qur'aana keessatti la tajidanna ashadda annaasi jedhee jarri kun isin jibbanii nuun jeessa Yahudaan hamtuun san isaan nagayaan bulu turan kiristaana dhiisi kiristaanni wala tajidanna aqrabahum mawaddatan jedhe rabbiin nutti hime warri jaalalaafillee xiqqollee taatu isinitti dhihaatu siile gama qalbii waa jaalachuutiin qalbiin toluutiin isinitti illee dhihaatu jara kiristaanatiin hunjee rabbiin kanaaf
bulchiinsi islaamaa sun akkas ture jecha nam tokkolleen islaamummaadhaan mataa isin qaqqabachiisuudhaaf iyyaariin maal siin jaa bulchiinsi islaamummaadhaan morma namarraa muruudhaan morma namarraa muruudha eenyurraa morma murta beeytaa kanama biraatirraa morma murte mormirraa murama akka seera islaamatti kasii bar kanama biraatirraa beekaadhaan fedhinnaadhaan mormarraa mure mormaturraa murama beekamaadha kun fakkeenyaaf amma Marcellus Williams rabbi rahmata haa godhuuf obboleessi keenya kan kaleessa ajjeefame kun rabbi rahmata haa godhuufi osoo inni muciyyoo tana ajjeesuun dhibbarraa dhibbatti sabatee ni jeefamanni silaa akka shari'aa islaamatti maaliif jennaan nama ajjeese lubbuu namaatiin deeffamti lubbuu majjeefti saniin baati jecha osoo nama tokkicha namni 50 ajjeese 50 sun nam tokkichaan ni jeefaman jecha maaliif jennaan lubbuu namaa qaalii shari'aa islaamaa keessatti waa hate harka maaliif irraa murtani harki irraa muramu waan lallaaftu irratti miti baakiyya hattummaa dirree baatu taate takka hattummaa hogga jennu kana meeshaa banaa taa'u yoo dheeyxee fuute hattummaan jaamu akka shari'aa islaamatti akka butiinsaa fi hatiinsi wal dhaba hatiinsi gaafa beelaatii fi gaafa rakkootii fi gaafa nagayaa wal dhaba namni dhugumatti rakkatee waan nyaatu waan dhugu dhabee hatee fi si gale itti irraa hadhooytee hatee fi namni hattummaadhaaf hate wal dhaba akka shari'aa islaamatti zamana gartee jiruun namaa namatti hadhooytee mootummaan islaamaa bar haddii harka namarraa muruudhaasan haddii harka namarraa muruusan kaasuu turanii bar khilaafaan islaamaa zamana gartee beelti buute kaasuu turan maaliif jennaan namni rakkateeti hata nama rakkatee lubbuu ifii gartee beela jalaa baasuu jecha hatee harka irraa mura lakki qaanyi indiin mootummaa islaamatu jara saniif amansiisuu qaba jecha wanta nyaata fidee isaan san gammachiisuu qaba ture jecha so kanatu jira mootummaan islaamaa akkana seerri isiidha waa hunda fakkeenyaaf amma namni gari waa'ee gabrummaa faa kaasa waa'ee gabrummaa kana faa hedduun haasa'uu barbaada yeroo hedduu dhiyootan obboleessa kiyya tokko keessaan dhufee na gaafatee yoo dandeesse uummata irratti illee waggaa ol baate osoo nuu himtee naan jee islaamummaan akkamitti gabrummaa sabachiiftii si jedhe gabrummaan akkam islaamummaatti akkamitti gabra bilisa jaamee haasawamaa islaamummaan gabra sabachiiftii jechuudha waan jedhu dubbate waan san deebisallee gartee bal'inaan itti kannallee jeetan obboleessa keenya san yeroo naan fuune ture naa bilbiliin jeen hangarratti naan bilbillee asumaanuu haa dhaggeeffatu inninis isinis dhaggeeffadhaa mee gurraan waa'ee gabrummaati wajjin wal qabateeti islaamummaa tana gartee waan fokkattuu takka kookkoo wayii si godhu barbaadan kookkoon beeytanii kookkoo jaanii waan ijoolleen sodaachisan takkaa jira halkan dukkana keessa ka ijoolleen gadi hin baane mana keessa ka ijoolleen sin jeeyne kookkoon dhufte jaanii baareessan ijoolleen kookkoon tun nama nyaatti beeti ijoolleen baalli lukkuu faadha gogaa kookkoon tun baalli lukkuu sana faa fiddeetitti ijoollee sodaachisteeni ijoolleen ganaa baalli lukkuu argaan dandeessu kookkoo sani jecha wanni gabrummaa dubbiin gabrummaadhaa tun gabrummaa maal akka ta'e islaamummaa keessatti mee dhaggeeffadhaa sirritti ittilleen qophoofne waman gartee irraa beekuun isin himu dhimmi gabrummaadhaa kun yeroo dubbatamuudhaa deemu jalqaba irratti namni waan gabrummaadhaa dubbachuudhaa deemu gabrummaa qofaa miti waan islaamummaa keessa jiru cufa namni dubbachuudhaa deemu arra qofarra dhaabbatee osoo hin taane waggaa 1500 irraa kaasee hanga qiyaamaan dhaabbattu jidduutti seera ta'uudhaaf islaamummaan tun dhuftee beekuu qaba dura islaamummaan seera ta'uudhaaf isiin dhufteef bara 1400 dura irraa eegalteetitti hanga zalaalam addunyaan tun jiraattee qiyaamaan dhuftutti jecha hangasitti islaamummaadhaan addunyaan tun deemti jecha islaamummaa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rabbi irraa fidee deemti jecha kanaaf seerri kun seera arra ba'ee miti gaafa seerri kun bu'uu wajjiinis wal qabsiiftee ilaaluu qabda dirqama zamana seerri kun bu'e keessatti rabbi subhaanahu wa ta'ala qur'aana buuse keessatti gabra qabaatuudhaa fi wal gabroomsuun waan noormaal ture jecha noormaal waan nam tokko ittiin birranne waan nam tokko rifanne waan caadii ture gabra qabaachuu qofaa miti gabra jettee nama tumuun gabra jettee nama falaxuun gabra jettee yoo barbaadde dirree keessatti baaftee ajjeesuun qaalii qiyya godhuu dide jettee qaama hormaataa irraa muruun si galee dhiifama naa godhaa jecha kanaaf gabra hedduu cidhaan keessaa baasanii muruu turan cidhaansa akka inni gartee fedhinnaa yaanne faa ja'anii qaama hormaataa irraa muraa turan gabra kana akkas ture jireenyi gabrummaadha gabra jechuun akkas ture islaama dura waan takka mirgan qabu meeshaadha gabra jechuun gabaabdutti osoo kiristiyaaniitiin jiru kiristiyaaniitiin guyyaa takka dura dhaabbachuu miti hanga dandeessutti addunyaa tanarraa namni hanga ummata Yuuroop wal gabroomsee jiru walii galee namni hanga ummata Yuuroop wal gabroomsee jiru jecha sirritti wal gabroomsaa turan tokkoffaa kan wanni ati hubachuu qabdu zamana san keessatti gabrummaa wal gabroomsuun noormaal ta'uusaa taakka lammaffaa hawaasni gabrummaan kun keessa ture hawaasa gabra jechuu meeshatti beeku akka ta'e beeki islaamummaan gaafa dhuftu hawaasni jiru hundi meeshatti nama beeka gabra kana meeshatti beekan ilma namaati miti lubbuun qabaa hin amanan san lubbuun qabatti hin amanan si gale meeshatti beekan akkuma walitti qabamni kiristiyaanota waggaa 160 dura taa'ee dhalaan tun ilma namaati moo ilma namaati miti jennee irraa haa mari'annu akkuma jaan sanitti jecha gale
akkasumatti meeshatti beekan xiqqoo malee maaliif kiristiyaanitii maaliif haasaa ooltaa kompeer godhaa ooltaa yoo naan jettan namni gaafii kana kaasu yeroo hedduu kiristiyaanota waan ta'eef waan kana cinakkaasuudha jira kanaaf gabra jechuun meeshaa ture jecha gaafa islaamummaa rabbi subhaanahu wa ta'ala ergamaa isatti ergu lama naa qabattanii qabxii lamaffaadha ka tokkoffaadha maali jenne naa qabachaa deema ka tokkoffaadha maali jenne zamana san keessatti dubbiin gabraa noormaal ture takka lammaffaa gabra jechuun meeshaa ture lama sadaffaa gabra jechuun dhimma kalaraa wajjin wal qabatu miti dhimma gartee kalaraa wajjin wal qabatu miti bifaan waliin qabatu gabrummaan adiitu adii gabroomsaa ture arabatu araba gabroomsaa ture gurraachatu araba gabroomsaa ture arabatu gurraacha gabroomsaa ture namuutu wal gabroomsaa ture qabxii sadaffaati kunnaa qabadha qabxii sadaffaati akkamitti beeytan kana gabrootan zamana rasuulaa sahaabota keessa turan keessa gariin araboota si jedhe gariin araboota biyyoota romaan empire jaan kana keessas gabri isaan biratti dalagaa ture irra guddaan gabra adiidha faranjiidha faranjumatu faranjii gabroomsaa ture gaafas qabxii afraffaadha waan kalaraatii miti waan bifaatii miti isin dubbiin gabrummaadha qabxiin afraffaadha dubbiin gabrummaadha gaafas dubbii injifannootii fi injifannooti jechuudha isin gale waraana tokkotti seenta waraana san keessatti ni injifatta gabrata nama san gabra taasifta ni injifatamta gabra taataaf even waraanni hedduun gabrummallee qeebalu ni jeesa nama booji'ee waraana irratti qabee si gale gurraachaa fi adii wanni jaan hin jiru jecha gurraachaa fi adii wanni jaan hin jiru gurraacha hoggan ja'u gurraachaa fi adii wanni jaan hin jiru gabrummaa keessatti adiinis gabroomaa ture gurraachi gabroomaa ture gurraachi gurraacha gabroomsaa ture gurraachi adii gabroomsaa ture akkamitti adii gabroomsaa ture masriin gaafsanitti araba masrii tana waggoota 20 ol habashaan teenya akka bulchite beeytanii isin waggaa 27tti waan dhihaatu ummanni Itoophiyaadha akka bulchan beeytanii dawlaa san maqaa si yaadadhumma waggaa 27 Ijipti bulchinee turre nuti si gale Abrahaan keenya ka Itoophiyaadha Itoophiyaa irraa ka'eetiti Yemen dhufee Yemen bulchaa ture ummata arabaa kana Yemen dhufee bulchaa ture kanaaf dubbiin gurraachaa fi adiidhaa fi maarree kalaraa waliin qabatutti naa hubadha si gale takkaffaa zamana san keessa gabrummaan normaal ta'uu taakka zamana san qofaa miti hanga waggaa 100 akka dura gartee maqaa isaa eenyu jaaniin Abrahaam Lincoln na fakkaata Abrahaam Lincoln kan gartee waan kana dura lafaa haasee waan kana oofaa ture akkam jechuu dhibbaraa dhibbatti wanni kun haa qabu waan jedhu kana jecha isa dura immoo eenyu dhimma gabraatu haasee waan jedhu wajjin laallasan qabxiin lammaffaadha maaliin isiniin jedhe gabri meeshaa ture qabxiin sadaffaadha ammoo dubbiin bifaan waliin qabattu qabxiin afraffaadha ammoo dubbiin dubbii waraanati waraana irratti ni injifatta ajjeesuu takka ammoo gabra godhachuudha mirga qabda jecha lammeen irraa takka akkuma ati yoo injifatamte carraan san si mudatutti jecha qabxii afran kanaan gaafan dhufe deebisaan isinii kan amma dhaggeeffadhaaga tokkoffaa irratti zamana san keessatti eega gabrummaan normaal ta'e dhaggeeffadhaa sirritti eega gabrummaan normaal ta'e gurraan sirritti dhaggeeffadhaa dubbii gabrummaadhaa kana murtaniitti poostu goota yoo rabbi jee fuula dura eega dubbiin gabrummaadhaa kun biyya san keessa normaal ta'e nama hedduutu gabra bitatee jira jecha gabri qashiin bitama gaafas nama hedduutu waraana seenee injifatamee nyaadhamee waan injifatamee jecha gabra tahee gurguramee jira nama hedduutu waraana seenee injifatee waan injifatee jecha nama kana gurguraa ture jecha dubbii gaafa jaahiliyyaa irraa kaasee jecha nama hedduutu gabra dinagdeedhaaf qaba jecha ikoonomiin isaa gabra gubbaa gad dhaabbate nama gabra 50 qabuu jira nama gabra 40 qabuu jira namni kun isaaf ikoonomiidha jecha wanni kun qabdanii kana isaaf ikoonomii namni kun isaaf akkasin naa qabadda taakka yeroo islaamummaan dhuftu kana keessatti osoo islaamummaan dhuftee gabra qabdan guutuu bilisoomsaa jette maaltu dhufa beeytaa silaa maaltu dhufa beeytaa warra silaa qabeenyaaf gabra qabu kana guutuu akka nama gartee qabeenya isaan silaa ni qabnaaf taa'u kana guutuu magaalaa irratti gabbaaftee ummataan hiradhaa jechuuti kun haqaa miti jechuu namichi qulloleetiti duulee injifate jara kana isaanii baaxila gubbaa ture duulanii wal injifatan seera addunyaan ittiin jiraachaa turte gaafas ati dhuftee seera kana guutumatti zeeroon baay'iftee laa hin fakkaatu jechaa kun adilii miti kun adiliin akka miree adiliin akka nabiin rabbi alayhi salaatu wassalaam barsiisan san sunis maali ni beeyta rabbiin subhaanahu wa ta'ala waan ajaa'ibaa takka fide jecha gaafsan rabbiin maal godhe beeyta waan akkanaa yoo gootan badii keessan saniif qixaanni gabra bilisoomsuudha siin jaa hin agarree isin quraana keessatti waan akkasii ni kakattaa miti kakuudha jechuun waan noormaalii beek kakuun noormaali fakkeenyaaf namni kakate tokko kakuu kakachuu noormaalii beek waan laafa kakuu jechuun guyyaa 3 soommantee sirraa hafa lama sila akkasuma akkam sooma guyyaa 3 rabbiin maaliin qixxeesse jennaan gabra bilisoomsaa jee rabbiin dhufe waan kanaan jecha rabbiin fidee astaghfirullah rabbiin fidee gabra bilisoomsaa jee gabra bilisoomsita haadha manaati wajjin doongorta gabra bilisoomsita
أكنا كنا تاتا قبر بلسوم ستا رمضان خيسيتشا أكنا كنا تاتا قبر بلسوم ستا شريعان قبر بلسوم سا قبر بلسوم سا قبر بلسوم سا اتتيتي قبطيلين قبري اتين بلسوم إسلام ما خيستي قبطي هدو توكوتي هيتشا مالي مجرتري شريعان إسلام مان نما قبروم سوتنا نما كخافتو نما بلسوم سا حتى نما أججيتشو إبسادي ما يتشا إسلام ما نكستي نمني هدون كان خيس بلسوم نمني هدون كان خيس بلسوم رسول ربي عليه الصلاة والسلام حديث عجائب فيدي لا نمتشكون قبين فنما خناك بس يجي ليس لا رسول ربي مو حديث فرتين في مال جئن نمني قبرتشو توكو بلسوم سيجي هاي هم نمتشخن الرابي لسوم سهنداني جهنم الرابي لسوم سما أجي أسي أول دوبا نما بلسوم سا يجون خنا أول نجي راجع جيني بيرا نمني قبرتشو توكو بلسوم سه yoo harka isaa bilisoomse harki isaa jannata seene yoo miila bilisoomse ilaal humna isarraa bilisoomse cufaan jannata argata jaan sallallahu alayhi wasallam mee isintu dhiiraa kitaaba amantaa biraa keeysatti tokkicha akkana jee ibsumee naafida tokkicha eenyu daffaree mootota jala dubbata boo eenyu daffaree mootota dura dhaabbatee gabra bilisoomsaa jaallaa kitaabni biraa hundi wanni ni jiru maali gabri gajjeetu mahabulu wanni itti gurraachi afriikaadhaa ameerikaa dhaqee akka harra cafaqamaa bi'een baayibilaanii miti masaaf qudduusii miti warri seenaa ummata gurraachaa dubbiftanii beeytan seenaa ummata gurraachaa keessatti ummanni gurraachi gaafa ameerikaa dhaqee wanni itti biyyee nyaateen gurraacha gartee humnaan fuudhanii ameerikaa geessan wanni itti biyyee nyaachisaniin baayibilii harka kaayaniiti baayibilii keessatti mootuma isa jalaa baanaan mangista samaayatiin attoorsimsiin jaa lubbuu jecha ati jannata dhabuudha jecha wanta jannata dhabuu hiddaa jecha asit deebite jecha kanaaf islaamummaan hogguma dhuftu rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam namni nama bilisoomse akkanaa jedhee dubbate isinii gale akkasitti dubbate taa akkanaa jii ganaan qabxii gurguddaa lama isinii kaasuu ta'a beek qabxii lammeen tana immoo naa katabadha qabxiin lammeen san takkaffaa hujii arraan tana gartee damooza gartee amma dalaynuun kana takka qabxii lammaffaadhaa immoo maal ture subhaanallah siyaasaa waan jedhu isinii kaasa qabxii lamatu nu hafa dhumarratti qabxii lammeen kana immoo naa qabadha siyaasaadhaa fi hujii damoozaa jaati naa qabadha hujii damoozaatiif siyaasaa jaa naa qabadha qabxiin tokkoffaan kana islaamummaan akka namni gabra bilisoomsuuf sirrumatti balbala bante jecha balbala banuu bira kutteetiti namni nama bilisoomse jahannam irraa bilisoomee jee sallallahu alayhi wasallam ergamaan rabbi kanaa wal akkamsiif goodire islaamummaan qabeenya qabdan irra ganneeyxanii ummata kana bittanii qabeenya keessan guutuu lafa ganna qaayitii la akka namni fedhinnaadhaan bilisoomsuuf akkas godhan takka xumurree kana takka ji takka lammaffaa qabxiin lammaffaadhaa maal isiniin jee reefuun tana qabxiin tokkoffaadhaa zamana san keessa normaal turan isiniin jee walaakin ammoo islaamummaan wanna gootan jee qabxii lammaffaadhaa maal isiniin jee reefuun tana reefuun baan reefu Abduusaa Yusuf waa takka waan gabra irraa beektu hin qabdu jechuudha. Gabri durii fi irra gurraachaa miti lakke. Gurraachi sadiinis gabra tahee ture wanta tahee ture. Qabxii lammaffaan haasaa haa obboleeyyan saa qoy anuu kan inni mujjiru inni irraanfannaan qabxii ofa wanta jechaa jira. Qabxii naaf himaa qabxii lammaffaadha. Qabxiin tokkoffaadha kan isin jee. Hayyee sadaffatti haa tarkaanfannu laa damuuzaa miti kanaa miti dhumaa kanan baanu kan jalqaba irratti qabxii afuruun isin kana jalqaba irratti qabxiilee gurguddaa afurun haa qabadhaan isin jee. Siyaasallee miti. Qabxii gurguddaa afurun haa qabadhaan isin jee guduraa. Qabxiin afran san takkaffaa zamana sanitti normaal tahuu isaa. gabrummaadha wanni jedhamu kun sii galee qabxiin lammaffaa ammoo jazaakallaa aboo nuureen na hordofu jira aboo nuure aboo ati taate wallaahi nuureen na hordofu jira nuuree Muhammad fayyaanaa ta'e gabra jechuun zamana sanitti meeshaa ture gabra jechuun zamana sanitti meeshaa ture kitaaba seenaa ka barbaaddan banaati ilaala zamana sanitti miti waggaa 150 dura Ameerikaa keessatti gabri meeshaa ture waggaa 200 dura addunyaa tana gubbatti gabri meeshaa ture xiqqoo malee meeshaa ture khalas Ameerikaa keessatti gabri akka nyaatan nyaanne taasifama maaliif akka dalagaa sirriitti dalaguuf akka mataa ol qabatee nama laalleef jecha sii galee kanaaf meeshaa ture gabri islaamummaan dhuftee maal goote dhaggeeffadhaa gaa sirriitti guraan dhaggeeffadhaa rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam hadiisa isaanii saxiixa ta'e keessatti haafis kiyyaatis galatoome haafis indiriis atis galatoome sirna caqasaa jirtan isin warri kaan ammoo barbaaddanna jalaa yaa'a caqasaan jirtanii akka meeshaatiin isiniin jee gabri kun رسول ربي عليه الصلاة والسلام رفيتيتي مالجي عليه الصلاة والسلام نمني ربين تلقى أبوليين إساء إسر رخاي شوف لال نمني ربين أبوليين سا قبر ودي في الجنة بيخي تكفى سيجلة نمني ربين تلقى أبوليين إساء إسر رخاي تكامو أبوليين سا خانا قرتي أججو إسر رتي دركما ودي تكامو إسر رخاي
takkaammoo namni nama if jalaa qabdan jechuu bara akkas jedhe namni jalaa qabdan obboleeyyan keeysan waan nyaaturraa haa nyaachisu waan dhugurraa haa obaasu waan uffaturraa haa uffisu rabbi isarratti haa sodaatu je ati yoo waan nyaaturraa nyaachifte yoo waan dhuydurraa obaafte yoo waan kana akkuma ifii godhattutti isaa godhisiin jee almost inni kun ilma keetii beeki takka naajii qabxii takka fa'a qabxii lammaffaa ilma namaa hamtu wal caalaa waan jiru ilmi namaa akka meeshaan ta'in hogga isaanii ibsa rasuuli rabbii ummanni qureeshii hundi lafaa ka'an umayyaa waan inni himataa turerraa jaan zamana san keessatti namni arrisaalaa laaltan ni beetan arrisaalaa gubbattillee gabra khiyya kanin qarshiidhaan bitadhe bilaalii fi anaatutu walqixa ja'aa barii je rasuuli rabbii akkas jechaa ture jecha ilmaan namaa akka ilkaan filtuutitti shuuf la ilkaan mushuxaa kanneen agartanii miti akka ilkaan mushuxaa kun gartee hiriyaa ta'ee kanatti mul'atu kanatti tokko ta'ee mul'atu kanatti akka kanatti ilmaan namaa walqixaa jaan sallallahu alayhi wa sallam shuuf shari'aan islaamaa hogga dhuftu dubbii gabraa fi maarree namni itti baxraanu san baxraana osoo hin taane dubbii gabraati jechuun nama tokko kan qabeenya ifii baasee si bitate dur gartee ati waraana irratti injifatamte qabeenya ifii baasee si bite kanaafuu maal gootaree ati taligaa isaa jalatti taata ammoo inni kun si nyaachisu si obaasu uffata si uwwisu tartiibaan gartee waan silaa ifiif godhatu si godhu dirqama rabbi irraa qabaa je rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam xumura irratti waan ajaa'ibaatiin si fidaa dhaggeeffadhu waan ajaa'ibaatiin si fidaa dhaggeeffadhu qaama qofaa miti yaa akhi islaamummaan bar samaahaa isiimeen malaala billaahi alaykum zamana amantiin tokkichi ol godhatee waan gabraan dubbatin hin siinjee beek maal zamana sanaa soitan waggaa dhibbata ka dura gabrii wanni itti biyya nyaataa tureen baaybiliidhaan ummata afrikaa gaafadha kan afrikatu beeka afrikaan isin yaayimtu ummanni gurraacha kan hagabru meecha isinitti yaayimu kanaaf amma rasuuli rabbii dhufaniititi dhimma qaamaa qofaa miti laal dubbiin gabrummaa tun qaama qofa kan ta'in beekarree sallallahu alayhi wa sallam dhimma qaamaa qofaa miti dubbiin saayikooloojii wal qabattii waan beekanii jecha maal jedhanii dubbatan rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam tokkoon keeysan laa yaqul cabdii wa amatii jee bar gabricha kiyya gabrittiitiyya akkan jennee jee asii ol maal fayyadamee billaahi alayka gabra kiyya gabrittiitiyya gabricha kiyya akkan jennee sii gale gabrittii abaluuti gabricha abaluuti akkan jennee akka maa ja'uure gurbaasaati sii gale gurbaasaati oggo jennu kana ilma isaatii miti beeki laa ilma isaatii miti gurbaa isaati gurbaa isaaf tajaajilu sanii jechuudha hanga saayikooloojii gabraatiif rakkattutti islaamummaan teenya nyaataaf dhugaatii dhiisi saayikooloojii gabraatiif rakkatte zamana kamitti zamana ilmi namaa gabra taanaan meeshaa ta'uunsaa shakkiin qabne sanitti jecha qabxiin lammaffaadhaa kana qabxii sadaffaatti harkaanfanna qabxiin sadaffaadhaa gabrummaan kalaraa wajjin waliin qabattuun siin jee gabrummaan kalaraa wajjin waliin qabattuun siin jee kalaraa waliin qabattu akkamitti beeyta jennaan adiitu adii bulchaa ture gaafas biyyoota Yurooppaa keessatti namni gaafa walitti duulee wal cabse inni cabsame sun isaan jala gaggodhatee akka buluuf gabra taasisan gabra ta'uun isa bira salphina ture qeebalee jiraata taa'aan ammoo ifajjeessa jecha warri gabrummaadhaan dhufee islaamummaa keessa seenes akka jirutti immaa warra kufrii irraa dhufee islaamaan loluu barbaade takkaa warra osoo islaamummaan ittiin dhufin dura gurguramee ummata bira dhufe jecha deemee boodarra islaamummaa jaalalaan qeebale warra akka Bilaal ibn Rabaah fa'a warra dura gurguramee ka'ee dhufee islaamummatti seene jecha sii gale warra akka Zaydii fa'a jecha warra dura gurguramee ka'ee dhufee islaamummatti seene jecha sii gale kana fakkaata jecha kana kalarraa waliin qabatu dubbiin gabrummaadha amma namni gari abdu gojee aaruufaa fedha atis abdi turte jiin gabaabdumatti waraana deema waraana sanarratti ni injifatama gabrata ni injifata gabroonfatee jiraachisee jecha dhumte kanuma kalarraa miti jechuudha afraffaadhaa qabxii siyaasaati qabxii dubbii waraanati injifannoo waraanatiin isin inje islaamummaan dubbii kalarraa san maal gootee cufte laata kalarraa mitiin isin injee miti islaamummaan dhuftee dubbuma kalarraa sanuu maal goote rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam hadiita isaanii sahiha ta'e keessatti sanuu hadiita irraa illee hadiita guyyaa irraa booda حجة الوداع رتب أن كيست رسول ربي صلى الله عليه وسلم أنه لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوى أدي في قرات جد ديما في كيلو جد والقراقر ما في والجالمين سنجروجه قرآن ربي رفه إن أكرمكم عند الله أتقاكم جئ نبي ربي قباد عبته كلاران أكا والأبي ننجر دبته كلاراس يتشو أدين قرات شنجالو قرات أدين جالو شفت خيسان ربي درت والقطع مالي مالي صدا ربي توكيشاتي ماليجي دبين كلاراتيس islaamummaan asumatti bishaan jala yaase jecha ka tokkoffaadhaaf inne
akkamitti islaamummaan akka gabrummaa jalaa ummata baasuudhaaf karaa meeqaatama godhe jecha kalamaffaadhaatis finne gabra jechuun meeshaadha jenne islaamummaa keessatti jechuun ammoo gabra jechuun meeshaa miti ilma namaa guutuu ilma namaa akka keetitti mirga qabu jecha ilma namaa guutuu gabra jechuun waan isin ajaa'ibu tokko isinitti himaa osmaanuu qabxii lammaffaa kana osoo biraan fagaatin islaamummaa keessatti warra hadiisa rasuulaa gabaase keessaa warra hadiisa gabaase gurguddaa keessaa sigale warra gurguddaa keessaa mawaaliin akka turan beeytani warra gurguddaa hadiisa gabaase keessa gabrootan akka turan beeytani hedduun isaanii gabra akka turan beeytani gabrummaa turan namni gabratti isaan beeka takka ammoo gabra jechuudha yaamaman walaakin ammoo islaamummaan nama walqixxeessuu keessa sigale walaa gabri hime walaa bilisni hime walaa gabra taate walaa bilisa taate yeroo diin kee barachuu barbaadde namtichi silaasi bulchuu kanaani kitaaban qara'uu barbaade jettaan siif eeyyama dhayitee barata tartiiban gatteessee diin kan kee barattee ummata dabarsita jecha hanga mootummaa islaamaa keessatti sigale dawlata almamaaliik jaanii ummanni gabraa kun osuma deemu islaamummaa keessatti aangoo osuma aangoo argatu boodarra dhufanii mootummaa guddoo jaaran gabroonni sigale gabroonnummaan kun gabroonni khaleessa mootummaan islaamaa bittee daleessu turte kun boodarra dhufee mootummaa islaamaa jaare dawlata almamaaliik janiin mootummaa guddaa ta'an hanga ulamaa'in islaamaa gabbaatee aboo jarana islaamummaan seeraan deemti seera islaamummaan deemtuun keessa gabri gartee bulchiinsaaf ataqamuudha qaba itqiisan firraa kafalaatiti firraa gartee eega tasdiida firraa gootanii gatii kana firraa kafaltan booda kursii irra deebitanii yaaniin ulamaan islaamaa gabbahanii hangasitti hanga mootummaatitti deeman jecha innaa haraan isaanii bal'achuurraa kan ka'e kanaaf islaamummaan akkanatti ilma namaa walqixxeessu dubbii gabrummaadha akkanatti karaatti cuccufte jecha qabxii afuraffattiin dabra jecha qabxiin afuraffaadha waa'ee waraana wal qabatu waraana wal qabatu irratti islaamummaan maal goote islaamummaa wanni isiin goote gabrummaadha jechuun waraanaan dhufan isiniin jees inni irraanfatina waan kana gabrummaa waraanaan dhufan isin kalaraafi maali miti waraana irratti ni injifatta gabra godhatta ni injifatamta gabra taasifta islaamummaan hogguma dura rabbi irraa dhuftu filannoo sadii gootee dhufte islaamummaan duruma waraana hogga seentan filannaa sadii qabdanii filannaan sadan san imma gartee jarasan akkuma ummanni kaan xoor wanjalanyaa san gartee ajjeesanitti nama gartee gallakkisuu hin taane yoo taate nama dhugaan isin laaleessee jiru nama dhugaan muslima fixee jiru nama badii dhiifaman taane dalage taanaan ni jeefama kun seera addunyaa guutuuti kun ni jeefama taakka lammaffaa imma dhiifama gootanii fiititi sigale fidiyaa kafaltii kafalee jecha gumaafirraa kafalee baha kasadaffaadha ammoo gabra taasifamaa ji yaani gumaallee fidde jecha islaamummaan gumaa dabalata fidde jecha kasadaffaadha kun ammoo gabra taasifamaa gabrummaa namoota nasiimu jiru gabrummaa meeshaa sanii miti beekila kanamaa wajjin itti walqixxaattee jiraattu san jecha gabrummaa namaa wajjin itti walqixxataatee jiraattu san gabrummaa keessatti rabbii kan kee gabbarachaa zanaafataa jettee ilmii kan kee barachaa sigale ummata keessaa ittiin kabajamtee kursiin harama keessatti kan namee kursiin kan namtee fitaanii qaraayisu turan gabroonni gariin harama keessatti sigale kana turee miti de خنماه رسول ربي صلى الله عليه وسلم مال جاني قرايسن نمني مسلمة أبوليس إفي خم مسلمة ورانا الرت يونف ولدت ببهاني مسلمة ولا فان دابة نمني مسلمة ولا فان بي ولا لوم ملا بيخ ورانا الرت ولد أب ولا لوم ملا ولا فان دابتني ولا لنتاتي نمني مسلماتك ومسلمة برا بوجي إيه قبران تاسفته من صلى الله عليه وسلم بوجي إيه قبران تاسفته دبر ثاني قبران تاسفته سيجله مالي في جنان مسلم وبليس ساخن وبليس مسلمة قبران تاسي سنجيتشا رسول ربي عليه الصلاة والسلام تكون كيسا وبليس خيسا خنبلسا تكو يو قبر ختاسي ستاتي سيجري وبليس إفي خم مسلمة قبر تاسي ستاتي فحرام عليه رائحة الجنة جان شروف كان جنتا إسرت حرامي جان صلى الله عليه وسلم خجر خاني هو دوبا خجر خاني هو قبر يوتي ركوان قبو خجر خاني gabaabseetiin isinii galche dubbii tanas hordofaa amantaa biraa yoo kataatu taate gabra tahuudhaaf dirqama waraana seentee waraana irratti injifatamuu qabdaan siin jee maal dalaga waraanaa dhufte togguma duraatu yoo gabrummaan barbaanne maaltu waraanaaf si fide dura jala takka akkasima hokkam taakka qabadhaa likkitti namaan jijjiirachuun sunis akkuma gartee fidiyetti ilaalama jecha namaan jijjiirachuun shuuf maaltu waraanaaf si fide taakka jee lammaffaa seera waraanaa keessatti namni tokko yooniif waan isaan sodaachiftuun qabda isin sodaatu beeki seeruma kun
ورانا خيتكم رسول ربي عليه الصلاة والسلام حديث خيس الجان نصرت بالرعب مسيرة شهر جانبر وان سلا وراني وهي باتي قوتو ديمي انجفتون أن أمو صداتي سوكو فان انجفت دي صلى الله عليه وسلم أمني كافرة قافة ورانا خنسيني دؤونس نمالات هك يودو أرهف نمو بوجي أمن نقبرومنا يتشو يو إسان كيس جراتي ورانا في النفو نمنخن ورانا ilmoo ifii yatiimeyseen gabroo mure si gale yoo ammoo lakki yoo na booji'an gallakkifamuun kiyya ni mala yoo je borus deebi'eetuma waraana dhufan immaas kanaaf akkuma jarri nama nurraa booji'an immaa ajjeesan immaa gabroomsanitti gabroomsuun loojikalii dirqama taha loojikalii ha shari'atti dhiisi sammumaanuu hogga yaaddu dirqama taha jechuu akkuma ilma namatti hogga yaaddu waraana hankee yoo sirraa booji'an jarri ni ajjeesan ati immoo shaaxira irraa boojitee kaatee gadhiisa rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam nama gadhiisanii qabanii beeytanii waraana irraa nama rahmata godheetii gadhiisanii qaba rasuuli rabbi sallallahu alayhi wasallam warri inni rahmata godheetii gadhiise gariin rasuula rabbii arrabaan irraa taa'uu didee waraana rasuulaatiif illee dhufe san booda rasuula rabbiitti duruudhaaf lamada deebi'ee dhufe maaliif rahmata rasuulaa waan argee jecha ammas na dhiise je'eetii beek wanni kanaa isa jirtire hadiir laman deebi'u beek shari'aan islaamaa si galee shari'aan islaamaa akkas goote dhiifama walii godhuun ni jira dhiifamni kitti godhamu namtichi khuyyoonii fi fidiyaa firraa kafale kafaltiidhaan bahe jecha takka lammaffaa kafaltiin kun akka rasuuli rabbii godhan sanitti barsiisuus ta'uu malaa beek gaafa waraana irratti baro lola badiriitti irratti ummata injifatan san ummata muslimaatirraa warra beekumsan qabne katabbii barsiisaa jedhaniin bar nama kudhan itti kannaniititi nama kurnan kana katabbii barsiisii tanatu gumaa sii tahaa jedhaniin gumaa taheefititi nama kurnan san katabbii barsiisee gallakkifama jecha dhiifamni gosa kanaan godhama akkanumatti lafaa kaatee harka qullatti immoo dhiifamni godhamu namichi kun boru maalirraa barnoota fudhatee sirraa hafuudhaa ta'a akka jii lammaffaa islaamummaan hangam akka deemtan isinii himuu deemaa beek waan gabrummaa kanarratti salaaxuddiin al-ayyuubiin rahmatullaahi alayhi gaafa qudsi cabsee seene kanammoo nutii miti ka dubbataa jiru hooliwuud keessatti filima akkan an amma himaa jiru kanatti irraa dalagan filima gaafa seenuudhaa deemu mootichi isaan san bulchaa ture ka kiristaanaa caqasaa sirritti yahudaa miti biyya kiristaana ka isaan bulchaa ture san mooticha gartee bakka buufamee bulchaa turetu jira mootichi kiristaanaa ka gaaf san bulchaa ture gabroottan isaa warra ifii achi keessa daleeysifataa ture annagee anna baasii ha gabroottanii nannaqatuu je'eetiti salaaxuddiin al-ayyuubii irraa hayyamsiifatee biyya san gallakkisee dahaba isaa guuratee bade mootichi bulchaa ture san kanammoo filima ummanni kiristaanaa dalageen deemaa laala sin shayir holiwud gubbatti filima gartee kiristaanni dalagee beek itti amananii seenaa gubbatti waan galmaa'ee jiruuf waan silaa ajajaa waraana isaanii kan kiristaanaa ummataaf sigale saaxilee salphisee isaan gadhiisee biraa deeme salaaxuddiin al-ayyuubiin khiisha ifii keeysaa fidiyaa baasee dahaba qabeenya ummata muslimaa qabeenya ifiitirraa jecha baasee walitti guuree fi qabeenya ifii kafaleeti ummata san bilisaan gadhiise jecha maaliif garaa isa nyaataniititi rifachiisaniini gadhiise islaamummaan hangana deemti beeka islaamummaan gaafa deemuudha akaate gaafa immoo namni niin babaxraana je'e waagaa isaa numa argata siigalee sun dirqama waagaa isaa argachuun dirqama ta'a kanaaf amma dubbiin gabraa qabxii gurguddaa afran kanarra deemti jecha qabxiin takkaffaan dhimma gartee zamana sanitti normaal ta'u zamana sanii miti waggaa 100 dura normaal ta'uusaa achi booda hogga dhufnu duba gabra kana arraan tana wanni katti haarawa nu godhe maali wanni katti haaree nu godhe gabrummaatu jijjiirame amma gabrummaan siistema haareyaan dhufte damoozaan reefu isiniin jeesan yaadadhaa damoozan isiniin jeesan biyyoota faranjii keessa dhaqaama fakkeenyaaf namni biyya faranjiidhaa jiraatan as keessa ni jirtan namni biyya faranjiidhaa tokko jireenya bilisaatiin jiraachuudhatti jiraanaan jeemee gabbee naafaa himumee gabbee asitti afaan guutuudhaan jireenya bilisaatiin jiraachuu jira naanaa jedhu shuuf akka ati dalagaadhaan nama taatee if hin dandeenye guddattee gadi hin baane damoozni isaan sii kannan waan ati nyaattuu fi waan ati faamilii ta'e Itoophiyaatti hin gargaartu biran dabru ati yoo nama naman gargaarre taate qofa xiqqoo wayyoo ita xiqqoo gabrummaa sanirraa xiqqoo dandamachuu dandeesse sanuu ribaa keessa seente waa meeqa keessa seente daangaa rabbii eeggadheetan tartiiba kiyyaan deema yoo kayyatu taate jiruu gabraa jiraatta za'aa 8 sa'aa 10 sa'aa 12 sa'aa 16 dalaydeetiti damoozni ati harkattu muraasa sanumaanuu waan ribaa 100 takkaan mataa sinaanneessan jecha san booda damoozuma kanaaf amma wanni ma jaamu kan maal jaaniin modern slavery jaaniin siyaale gabrummaa muuxataa gabrummaa haarawa jaaniin damooza amma deemu kan Itoophiyaa keessatti amma
namichi tokko sa'a 8 sa'a 10 barsiisa sa'a 10 barsiisee ka'ee sa'a 10 barsiisee ka'ee tartiibaa waan barbaaduun godhachuu hin danda'u beeki yaa akhi waan ati irra godhachaa jirtu kana beeki zamana sahaabotaa san beeki sahaabaa warri gabrummaa keessa ture godhachuu ture beeki gariin si gale zamanni akkasitti ulfaachuudhaa wajjiin osoo rafaahiyaa irra jiru kana zamana san irra geessine shuuritti makiinaan dhaban kaaboo gabri zamana sanii waa makiinaa waan dhabu akka godhe si gale akka magartee biyyoota faranjii kana hirame kanatti jecha kanaaf namni amma jirus gabrummaa keessa jira ammoo gabrummaa ifi abbaan fedhee itti seenu jecha ifi abbaan gammadee gabroomu gabrummaa abbaan gammadee gabroomu takka gabratti fin beektu ati mirgan qaba dhaqeetan filadhaa jettu maal filatta hu ariyu dur eenyuti filachuudhaaf maal filatta dheeytee waan isaan sii qopheessan dheeytee filatta ameerikaa fudhadhu fakkeenyaaf ameerikaan amma multi party systemiitu dirqama siin jedhan addunyaa irratti multi party systemiin jiraachuu qaba siin jedhan raashiyaa maal balleessite gotiitti raashiyaa multi party systemiin qabu siin jedhe Itoophiyaan gaafa dardii san maal balleessite multi party systemiin qabu jechuun partii hedduun qabu biyya keessatti ameerikaan partii meeqa qabdi laata partii hedduu qabdi siin jedhame partii hedduu siin qabdu san partii malama qabdi deero ameerikaan partii lammeen achi wanni jiru hijiba partiidhaa miti si gale kanaaf dubbi gabrummaati jecha partiin lammeen san lachuutu gabra Israa'eel partiin lachuutu partii ripablikaanaa fi dimokiraatii baanan san jecha lachuutu gabra Israa'eel lachuutu amma isin amma Ameerikaa loltanii toonteessu jirtan isin amma dimokiraatiin akkana nu godhan akkasii lolu jirtan amma akkasuma kam Joo Baayiden akkana nu balleessettanii Tiraamp garuu Joo Baayiden arrabsu jira beeki ati Falastiin jeeti Joo Baayiden arrabsu jira ati waan sana barbaadamuun goone si gale Falastiinota fixuu qabdaa jechuu jiraan Joo Baayiden irra wayyaa miti jechuu si gale kanaaf lachuutu gabra jecha isaan mataan isaanii gabra si dhiisi ati Ameerikaa keessa jiraachuu jiru dhiisi isaan mootichi kan keessi bulchaa jiru gabra si dhiisi kanaaf dubbi gabrummaa akka guddaa gootanii naasawina namuu gabra zamana kana abbaa gabroomse moo nama walumaan beeyna namni gabrummaa san jalaa bee eenyu jennaan nama sammuu satti fitti himee angabra kan ta'e nan beeka jalaa ba'uuf hin dalaga nama jedhe kana biroo gada barreemmoo dubbii gabraatiin wal qabatee eenyutu dura gabrummaa kana kaase laata akkuma reefuun tana dubbii rasuularraa eegallee alayhi salaatu wassalaam jalqabarraa hangammaa himaa jirrutti rasuuli rabbii alayhi salaatu wassalaam karaa ittiin gabrummaa dhabamsiisan hedduu karaa godhe jecha akkatti gabra bilisoomsan akkatti gabratti tola oolan akkatti gabra barsiisan akkatti gabraan maal tahan kana hunda barsiiseetiti rasuuli rabbii alayhi salaatu wassalaam boodarra namni gabra bilisoomse akka ifii jahannamirraa bilisoomee jannata bitate baay'ee mallee seene jecha sallallahu alayhi wasallam خناف نمني دورا قبر بلسوم سجل كبه ارجما ربيتي ولكن اين مكان سا ابراهام لينكن كانت اساتو قبر بلسوم سنجلا بوليتيكا ساتي يچغو دين تكفى بوليتيكا اساتي اسا فيده توري روسن كيساتي وني سن تاكا dhugaan abbootii qabeenyaa gurguddaa warra gabra hedduu qabu wajjin wali salolchiise tahullee garuu gabra dilesan humna gabra dilesanii argachuun isaaf waan guddaa ture taakka ji qabxii lamaffaadha addunyaan bayyanataa gamas deemaa turte fakkeenyaaf amma namni gariin hogga waa haasa'u dhiifama obboleeyyan kiyya innaa haasa'uu kiyyarraa kan ka'een sagaleen nafatti dhiifama wayin dhuguu barbaada beeytaa hoggan dubbadhuuniin iyya sagaleen fudhee iyya namni iyyummoo dirqama waa dhuguudha qaba ni hurka maal jaa alayhi salaatu wassalaam sallallahu alayhi wasallam allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bismillah adeero ijaannan seenii naga ijaannan seenii na enne bishaan booruu dhugaa kayyattane haroon warabbadhee dhufe bishaan harootiin dhugaa jiraar dhaggeeffadha amma sirritti caqasa Abrahaam Lincoln zamanatu oofeetti fide walii galle zamanatu oofeetti fide akkami zamanni oofeetti fide zamanni rasuulaa san zamana dubbii gabraa tuquun tahuu miti beeki tuquun cinaa deddeemuun zamana tahuu miti beeki zamana gabrummaan finiin irra ture maaliif jennaan amantaaleen addunyaarra jiru hundi gabra qeebaleetitti itti gammadee jiraachuu jira ati dhuftee gaafa gabra dura dhaabbattee sigale gabra dura dhaabbatte gabra bilisoomsa namni bilisoomsa jannata argata namni kana ta'e akkas taa'u gaete waan biraati sigale abbootii qabeenyaa hedduu dhabuu ta'is rasuuli rabbii kanumaa wajjin shari'aa rabbii tire diin rabbii fidee dhufe qabeenya isaatii miti shari'aan tuni fidee ummatatti kanne jecha sigale ummata hubachiise jecha kanaaf ergamaan rabbii tahaddii godhee dhufe walaakin Abrahaam Lincoln faan eega addunyaan bayyanachuu eegalte addunyaan hundi waa hunda arguu eegaltee booda ummanni kun booda ka'ee yoo harkatti bayyanate sigale nuufuun tolu sigale
akka waan nuti tola isaa oollee gooneetiti waliigalame akka waan nuti tola isaa oollee gooneetiti tolatti oollee sii gale keenya taasifannaa nama akkan gola tonfatu goona galanni faranjii keessaa bahuun qabure saniin itti deemame ija sagantaan san kana wanni itti beektuun fakkeenyaaf amma namni garii maal siin jaa akkanatti musliimoonni illee kiristaanaa wajjiin wal qixxaatanii wal qixxummaan dhufee siin jaa namni garii akkas jaa fakkeenyaaf warri sirna durii hawu sirna durii gartee sirna aaxotaa warri hawu arrarra dhaabbatee Itoophiyaa akkamiin fedhe beeyta Itoophiyaa akka sirna durii san barbaada inni maal siin jaa isin gaanuu wajjin wal qixxaatanii jechuu barbaada khasii wajjin wal naqixxeesse rabbi takkaffa rabbii gaditti immoo yerootu wal naqixxeesse mootummaa dhufe kanaa miti laa mootummaa dhufu miti rabbii gaditti immoo yeroo kasababate yeroodha zamana kanattan akka dursanitti islaama dhiitee jiraadha hin danda'amu jecha yeroon faaktara qaba namni dhufe sunoo galatanii qaba galatanii qaba akkuma ammaan tana gartee mootummaa nama fakkeenyaaf mootummaa dhabaluu hogga dhufe islaamaa fi kiristaana niwutiraal godhachuutu fuudhee dargiin gaafa dhufe niwutiraal godhachuutu charchiidhaa fi mootummaa adda baase yaadee hogga dhufe immoo islaamummaa xiqqoo bakka akka isiin gartee affirmaatiif akshinii xiqqoota akkasii laallattu godhee mataa keessa dhache booda deebisee abiyyimmaan tana haala bareedan gartee muslimaa wajji deemaa jira as boodallee rabbiin nutti hin jijjiirinii haala bareedan hangammaa deemaa jiru waan hin jeetiin qabaa beeke biyya teenya yeroo hunda gartee jalqaba kanarratti doozar godhanii haala mijjeessanii kaanii waan baramee jira waan taateef akka wanni san nutti hin dhufneef jecha rabbiin nurraa haa qabu kanaaf ammoo wanni jiru maal zamana jecha waan takka zamanaatu fidaa beeke waan takka zamanaatu fida dubbii gabra bilisoomsuudhaa kana Abrahaam Linkan dura zamanaatu fide namni hundi loojikaan yeroo yaadu ilmi namaatis wal qixa ta'utti amanaa dhufu kun dhufaa hogga deemu namnis qaroomaa hogga deemu qaroomina kana keessa immoo gabra osoo hin ta'in ka barbaachisu hojjetaatu barbaachisa maaliif jennaan productivity wanni barbaadamu jechuun oomishtummaadha ka barbaadamu oomishtummaa san fiduudhaaf ammoo nama tokko ka dhiibbaan irra jiru ka mataasaa gubbaa teessee ejjuu miti laa ati bilisa jettaniititi gubbaa dhaabbattee ajajja garuu arras bar namni gabrumaa bara isinii barreeffamtan gabra namuutu si gubbaa taa'eetiti namni hojii si hojjechiisu akka gabratti si ajaja gubbaa taa'ee dalagaa akkana dalay kas dalagisiin jecha kana wanni jiru kanaaf kana fakkaata dhumarratti dhimma siyaasaa kan isin injeessan isiniitiin kaasa kana hunda eega dubbannee booda dubbii gabrummaa kana hunda eega dubbannee booda deebisaa argattan jeeta yaada waa'ee gabrummaadha namni taa'ee guutuu na dhaggeeffate deebisaa gayaa argate jeeta yaada waa'ee gabrummaa fi islaamummaa wal qabatee jiru islaamummaan dhimmi gabrummaadha gaafa ka'e amantii mataa ol qabattee deemtu beeki boontee siyale amantii ati ittiin boontu dhimmi gabrummaa gaafa ka'e alhamdulillah rabbiin islaama amantiiti jenaa godhe rabbii muslima na godhe alhamdulillah amantii gabraa bilisa wal qixxeessite amantii gabraaf mirga isaa eeyite amantii gabrummaarraa nama bilisoomsutti amantu amantii san barsiifte zamana amantiin hundi siigale ilma namaa gabroomsutti nama barsiisaa ture sanitti akkas jettee itti gammaddaa alhamdulillah rabbil alamin kanaa kan dhumarratti waa'ee siyaasaa waan ajaa'ibaa ta'e isin dabaluu barbaade dhumarratti waan isin dabaluu barbaade waan limeeta dilli na nama haasawuu ture kun moggatti kana naa qabaati dubbiin gabrummaadha ja'amtu tun akka shari'aa islaamaatitti dhimma as-siyaasa sharciyyaa ja'amtu keessa seenti isin gale as-siyaasa sharciyyaa waan ja'amu keessa seena as-siyaasa sharciyyaa kana subhaanallah ani waggaa lama duran baradhe waggaa lameen arraa yoo akkam xiqqaate kitaabni isaa kanarra guddaa kitaabni isaa kitaaba kanarra yoo guddate malee kanaa gadi hin ta'u kitaabni isaa as-siyaasa sharciyyaa ja'a akkamitti biitii takka hoogganamtii sirni siyaasaa islaamummaadha akkamii waan ja'u irratti dubbata kitaabni san mudakkirallee ni qabna ture kitaaba san keessatti islaamummaadhaan biitii gaafa bultu akkamitti deemti waan ja'u ibseetiti as-siyaasa sharciyyaa keessa waan jirurraa takka maali jennaan akka itti booji'amtoota waraanaa sigale dhimma isaanii akkamitti handul goota dhimma isaanii akkamitti furmaata tilaattaa furmaata gootaa fi akkamitti tolchitaa jecha dhimma isaanii akkamitti hojii deemtaa siyaasa sharciyyaa keessa jira sun waliigalle siyaasa sharciyyaa keessa jira sun siyaasa sharciyyaa keessa gaafan siin jee qiyaamaa rabbii tokkicha mallam tokkollee hin beeku Abdul Kariim قيامة إرجما ربي عليه الصلاة والسلام قال فتميتتي ما المسؤول عنها بأعلم من السائل جل صلى الله عليه وسلم فداه أبي وأمي وكل ما أملك إرجما ربي رجالا أرجاوان بريدا كلون طولان إني وان غاري ملوان هما دبتين بين إني وان قوتو ملوان رو دبتين بين نبي ربي صلى الله عليه وسلم من بيخو يجي حكا خياه نمو قيامة قباهم كبو يجان نجرتين أمنا وان سنيتشي من بيخو أما يا بو نار كان فجأسنا هذا بيجبدونا سوجنا بيجبدونا سوجنا نار كاولت الله جنا بارك الله فيكم
سياسة الشرعية خيس سين سياسة الشرعية خيس دمي بوجو موتو مان غافا نما بوجي أخنا كم قول نما بوجي أخنا يتشا أكمتي وجين ديما نما بوجي أنكن دمي خن سياسة الشرعية خيس سين سياسة الشرعية نمو موتو ما بيتو كوتو علمائي ولتك أبي علماء وجين قتائي أكنا النباسة زمني خكناتي كنا النباسة أبو قبر قولون انتاتو تتي حديث نجئي وان ليسو دنده هاته جئي وان قولو دنده ولي قال له أوسو قبرمان إما شريعة سلاما خيسة دركما تاتو تاتي سيقال دركما خطاتو تاتي سلا وراني أرانتنا موتمان إسلاما هدوتو ورانا قجي ساجر موتمان إسلاما هدو قجي ساجر موتمان إسلاما خوندي دركما نما قبروم سنجي لا أكاسيمي تيجيتشا سياسة الشرعية خيسة سين خموتمان بيسنبولتو سيقال يرو بربادتي إيسو سيقال يرو بربادتي موان كان علماء إلا وجن الرامري هتي كملا قولو دنده خناف قبرمان وان دركما أصنتاني وان موتمان بيسني يو اتي أماني فرماتا جتشو إسيدا أرجي نبرباتشفتي جتشو اتي أماني مرتيسي إرتي ديمو قافو موان سنتو دلقو نموما كريستانا نموما يهودا داخ أمانتا خان كين هردو فنسن يو ورانا فستي وفيه إسا خبوجي تاتي يا كتابني إسو مسانو تولتي أولتي سيجالي أكربين سينجي سنتي همتو را أيدي أسو إسان درر إلمنا مما إسا قوتي في وان إني نياتو وان إني دوغ وان إني أفتو قلبي إسا أسون جين أكسيتي وجين ديمتا أكسيتي هو بدو إلمنا ما قوتو وان تهي في أكسي موتمان إسلام مالام بولتو جبت جراها نخيسا يا هيتو لا موتمان إسلام مالام بولا جتي همتوني فكين يفهم موتمان إسلام سعودي موتمان إسلام يتاكا أكا همتوتي إيرانس موتمان إسلاماتي لما جمهورية إسلامية يتي أفغانستانس موتمان إسلاماتي جرخون صدرون موتمان إسلاماتي بيك منكم الدنيا تو جرخون صدرون ما بوجي أنا ما قبرن تاسسا مالي في جنان خلص السياسة الشرعية خيسة تتنمن نوانسا يتشون يرو أما خنتي سياسة خين يخي سينو أبيتشو تتنمن نوانسا نديسا جيتشا خنا ونجرو إمال قوتا قوانا ما برياتي ربي سبرا جراتو أمتا خيني خنبي لبنان إيه والله سنين دبتشو الأدي ما دمرت جل كبرت واي لبنان كاسيها سيئة جرا دمرت اللي دبيتي يا سنين قولبو برباد namni dhimmi kun isaan bira gahee hundi isa bira gahee hundi gartee yoo dandeeysan viidiyoo tana hanga dandeeysanitti murtaniitti illee osoo sheer gootanii dasna jaa kadhumaa kana jecha ka dura waa'ee gabraa kana inshallah obboleessa kiyya ustaad Hakiim Hasan akka inni YouTube gubbaa isinii kaayu abdiin qaba waa'ee gabraatii wajjin wal qabatee waan jedhu kana inshallah ta'ala ol baasa jeetan abdadha obboleeyyan hedduun irraa fayyadaman jeeta yaada yeroo hedduu waan gabraa kana waan gartee ummanni amantaa biraa isinitti kaasanii deebisaa fa'aa isin dhabsiisuu yaadaniif jecha islaamummaan gabra akkana goote akkas goote yoo waan gabraa haasoo hinuu taate كتابا إساني خيسا والله سلبنا قد سنيبا سلبنا قرقودا قد سنيبا سيتشا أكسي سياسني مالي متى نساء أكا شريعتي إتاهي شريعة الإسلام قوتو هندف كيسا قبدي سياسة خيسا قبدي شريعة الإسلام السياسة الشرعية كتاب نجا وسن قوتو السياسة الراحة بيجكتي ديمتون الراحة قوتو ما قوتو تويتشا فنفس سياسة قبدي شريعة الإسلام هند شامل وهند خيسا قبدي أكا تجرات أكا قباب دوتي أكا تدوتو هند قبدي شريعة الإسلام رومي هاي شريعة يرو ما نفنج أني سين تكنا جي سيني يرو قبات تكنا جي بهي يرو ما نفنج أني خيسة يسمو أكنت تايته أيجسي خنتو سبرسيفتو ما نفنج أني تنسين جبير الرتوفة ما وهي الرفقة وهي ما نفنج أني سن وان ما نفنج أني أيجسي برسيفت ما لقى فتري أتشيش ما لقى فتري وني قوتون شريعة خيتي حكم نتائجك وادي مسمى نتائجك بيتشا أما هذا كيف هذا ترى تريسا دي أبوليان خي فيديو تنا كشير قوتنا بدين كبواي قبراه أنا أجوا الكبتة dhumarratti immoo mootummaa keenyaafis imbasii lubnaan keessa jiruufis obboleeyyan keenya warra waan kanarratti furmaata barbaaduu danda'u warra folowara hedduu qabdan warra feesbuukaa fi gartee yuutuubaa fi tiiktookaa fi bakka adda addaarra jirtan hunda keessaniif dhaamsan dabarsuu barbaada yeroolee akka ammaan tana gartee lubnaan irra rakkoon amma ga'ee kana rakkooneen akkanaa kun mudatee obboleeyyan keenya gartee achi keessatti argaman gartee hawaasni keenya warri gartee ijoolleen biyya teenya achi keessatti argaman ربي بكجرانتي إساني في وبوليين خيني هندا ربها برارو ورا ربي تأمني شوف ربها برارو هندا قرتينا ما منزل لميني نما قرتي بدين دلقيني شوف ربها برارو ربنا جاها تاسسو سواء قرتينا ما أمنته نما أمن انتهى نمني منزل لمن نمني بدين دلقين ميدا مودان هم اللي يتشا هندا ساني ربنا جاء إسان هباسو ونمو إردي بنيه منو وبوليين كينيا وربي لبناني في بيوت براخي ست اللي فول دور اللي تهوني ملونخ والله أعلم biyya lubnaan keessatti immoo arra warra rakkataa jiran kana sagalee tahaa fi obboleeyyan sagalee tahaa fi akka mootummaan isaanii dirmatu akka imbasiin isaanii dirmatu
akka namni waan kanarratti haala isaanii mijjeessee biyya biratti isaan dabarsuu danda'u biyya biratti isaan dabarsu yookiin immoo biyyatti isaan deebisu haala mijjeessaa fi amma yeroon ganaadha hin jalqabamne waraannis akkasitti hin dhowwine ganaa qabbanarra jirti dachiin gaafa immoo waraanni kun dhowwe akka amma gartee obboleeyyan keenya kaan irra deemaa jirutu dhufaa jira fakkaata wanni ilaalaa jirru jecha bakka jiranitti obboleeyyan keenya mara rabbi isaan haa baraaru rabbi isaanii wajjin haa jiraatu namuutu sagalee tahaa fi namni qaamni kun laallatu immoo hadaraa obboleeyyan keenya baraaraa hadaraa osoo dubbiintu hin dhowwin booda gartee dheeyneetiti isaan baasuu dadhabne akkan ja'amne ammumaan osoo yeroon gartee mijjataan jiru irratti gartee waan dandeessaniin hojjedha imbasiilee yeroo hedduu gartee obboleeyyan keenyaaf dirmachaa turtan obboleeyyan keenyaaf gartee bakka adda addatti gartee dhaqqabaa turtan rabbi isinirraa haa jaallatu waan hanga ammaa dalaydaniif ammas obboleeyyan keessan isin eeggataa jiranii isaaniif dirmadhaadhaa isiniin jenna rabbii gaditti obboleeyyan keessan kun isinuma qabanii akkasin nu hubadha إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين نمني قافيك أبدا قافيك آفتو دنديسا نمني قافيك أبدا ددفاتي قافتنا ترون بربادو وان تهديف أما تري ساديران تري بيتا ساديران تري لايبر رسالتك أولين ديمني الله أكبر ساعتك هو يديك كل جاب وما الجا الله أكبر ساعتين الدفع قرآن حفظه في مالك وشون الرجل قرآن حفظه راف هنگ بالشيء هنگ حفظه سر بالشيء سر بالشيء سمالي برند دبرين قرآن سر بالشيء قرآن إراد الدبيو هدو ميسي قرآن لقي فدو قرآن دبسي قرآن وجي يروح يدبرسي هدو فيسبوك في خنا انفرديسين أكسي فرديسي وانا كنا وان قرتي سوشيال ميديا انا فرديسين سألتين كنين ربي سيها عافي ورمي ربي سيها عافي فيا قلت ربي سيها اخر ربي سيها فيسو سعدك يا دفته بارك الله فيك سن اللي يدو قلتو ما يعني بارك الله فيكم الريف انا رجاجر اي بودا لا تيار دي بتي فيديو قلتو واي عمره قافتشوني دندامه واي عمره سن وبليس خيه استاذ عمار قافدا عمار قافدا أنا متى وانت الرابية خنجرو لكويسة تجوبا جلوس جل لكويسة نبرة سافيرة لكويسة تجوبا جلوسني برونوف كوتا الراو دينغتمن سينه وبليس خيني خنا جوبا أبتيتن وانت كتك سنيفي نبسجيه وصون بيغين دينغتمن دبي جبرات التسينه بين جبرات ونقرتي وان متى خيسنا الديمات ورتيف الراد بتشو برباتي قال في جنان أمني فتوى برايم تدينا هاي فتوى نجرتها لا صحابي جدا سالم مولى ابي حذيفه قبرته نعم نعم سالم يكسره قبرته سالم مولى ابي حذيفه يسوي فهمت لكن يسوي فهمتي نافع مولى ابن عمر تويمسه نافع حديثه قرتي سلسله الذهبيه جانيسا سلسله الذهبيه جانيتي حديثه خيسه لينكي ذهبا جامتي تجرا سيله لينكي ذهبا جامتي تجري تيچا لينكي ذهبا مالك جان جنان امته ججبا يچا امته ججبا حديث الرتي برد برون دندني يچوتي امته كسيسن كيسا حديثني سلسله الذهبيه راتكو سلسله قرتي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن أبيه تكامو عن ابن عمر حديثنا هنا ما سلسلة ذهبية راتك سيجله إنه كون قبرته سيجله نافع كون قبرته سيجله أكسي بارك الله فيكم ولو ما نعم ربنا عليه ريس أسمعنا مكانا ماتي في خنا الدنيا الرامفد وقرتي مكان صحابتي في مال لقى فتن ميبي الرامفد شو نمر مكانا ما خنا الدنيا الرامفد ركوا مكان الرامفد شو تنكبا ربنا الراجي جيرو بكتنس نيم قدوم ننسيها تقول ليتنا كنا قرنا تو من أقول بارك الله فيكم يروح إني كم اتها فايدة من أستاذ غيا تنقافر رجيس النافل اللي خطاتي داما أنو نهارك ولا يتجرتي يروح ما خنتي قرب نم نجرا لا انجرو أمتي أكو ما الدنيا تولب سماجي لك قبرته كل نجرا الدنيا قبا ربي يجن سجالة نصر محمد آدم ربي سيها جالته ربي سيها جالته أكان عبيدته وترتك دعينا أقول ربي حافظ القرآن ربي سيها أقول ربي سيها ملك كيسو ربي سيها ملك كيسو نما بتاع مرجان قبا جلال درا دوبان غرتي قرآن انتي فهم ربي سيها قول نما قرآن قرأوا قرآن الدلقوا قرآن انجراجوا ملكا ربي سيها قول امير قدوس يا دبر امين اللهم امين امين اللهم امين لو لما دي مخنا خيستي اين يخرجوا لو لخمت دي مجر
لولا خمتو ديمو جرا جهاد مالك دابني همنة جرا همنة جري جهادوني دابني جهاد برن دابن الجهاد نتمجرا بر جهاد نتمجرا بكرر بك ولا بمالي أما جهاد وبليين كان يوري مرو ماجر خن رب رحمة ثاني فاقولوا فلسطين كي توري مرو ماجر خن إن شاء الله نحسبهم شهداء والله حسيبهم ربي سان الراح كيبلو لا في رتي قرتي كبينيا في ترتي كبينيا بافي كبينيا في خدوم في ترتي وماجرا سيقل عرضي في ترتي هذا منافي الرتي وبليين في ترتي وماجرا رب رحمة ثاني فاقولوا ندساني شهيدي والآن أخي ربي سان كيبلو يروم ما خلتي قانمني قرتي سان رجل تكوي سانما برمسة دين إسلامي في لاتين كيسة تقهي إساني بهجاه ينجرني وأيبا مسارة دبرسين من إسلامه والله هدو تكركون رجل تخنا أول كبتي هدو تك فندامنتاليست هدو ركو قدان رجل خنا يرو برا ترتيبا قرتي قتيني راسو يما يكبوان في غار راسو نيمتي باي ذا واي سغنتا هدو نسني قبتوري والله سغنتا هدو نسني قبتوري يرو تدبيتن ديسمل سغنتا هدو كتابا اسني جي قبيسه تقريبا اما كتابا ما ايسه تنبره كتابا ديدمي في وهي هجره كتاب اسني جي قبيسه كتابا اسني في دجي قبيسه ديدمي اجون بريستي متي بيه كتابا دبسه وان دبسه خنا وبلينكي يافين قودا جي سمو خيسا قب دبسه كتابا سن وبلينكي يافين قودا كتابا كنا جي كتابا ديدمي قلت له فجر يچا خنين انغرتي اسني في دور بعد كتابا اسم فيد جي اياد ولكن امو يروتن جري والله يرون مجتو حالنا الرجل سمنا في مجتو خنا ربي سيجعل تبارك الله فيك ربي سيجعل تندخيسن إسرائيل في حزب الله خنا لا نتلاقي ما تكنس نيجي كيف ده خنا خيستي أما سنا الرب سوديم تنبوده أفتنين الرب سوديم تن أنا بام فرينا الرب سيتنا الرب سبات دمرون فاخذي تبنا الرب سيتنا الرنكايين وانت كنس نيجي حزب الله أنت إلى الدين الإسلامي إسرائيل إلى الدين الإسلامي ولكن أمه تلاني لما يكون هو ولده خنا جدت من مسلماه الدمي لمي من ربي تأمنيجرو جدو تنات الدمي لمي يتشا حزب الله يجو ورما خليس بليان كينيا ciibsanii halaalchaa bahansani warruma khaleeysa Hizbullaan by the way waraanni isaanii akka waraana Iiraanitti illee gubbaa diddibensa hillaa dhuunfaan ummata ergeeti ficcisiise ummata Suuriyaa jechuudha ficcisiisuu qofaa miti viidiyooleedhaa fi suuraalee jira ka isaan mataa namarraa muraa waraabaa turan mataa namarraa muraa ummata ahli sunnaa jechuudha mataarraa muraa footoo kaasaa turan ummata mujrima jarri isaan keessaa hadhume waan nama rifachiisuu ni qaboonni gariin maaltu nama rifachiisa jennaan obboleeyyan keenya warra silaa namni wahii irraa ilhaa nama godhaa jirutu maantana nama irraa nama jeequ dhaban sii gale amma Israa'eel tu nama xiqqoo jeeqamu turte xiqqoo Hizbullah tanaan biiziif godhu turte amma gaafa gamana deebite yoo isaan kana hadhabamsiiftu taate guututti Gazzaatti deebi'uun sodaadheef waan achi garuu khajara kana attuma dhiisa kana jaruma wala fuufu jira jechuudha ifuma fol fitaajiran akastaatu jarri ilmaanuma fabbatu wal fitaajira Hizbullah fi wanni banansani Hizbullah yani Hizbullah maqansi bar Hizbullah miti Hizbullah maqansi akuma jarri gartee maarifa dubbata yaamana kasi yaamani rorri miidiyaa kiristaana kasi Hizbullah yani Hizbullah banansani jarri Hizbullah da jarri waan Hizbullah yani inqabani hijibduudha mata gartee dalagaan isaanii guututti ahlus sunna malafarraa dhabamsiisuudhaa fi ahlus sunnaa tana ciranii fixuudhaa fi diraamaa dalagan sii gadhee olii gaffiiganii maal jaanii waan isaan obboleeyyan keenya irratti dalagan abadan irraan fanu abadan gaa shahidee miti biyya keessatti gartee akkanatti namni akkanatti waan dalagaa simaan dhaggeeffadha gabaabsinis ni biyyuma fedhattuu namni لا إله إلا الله محمد رسول الله جيش يو هندوين كيف ده لا إله إلا الله محمد رسول الله جيش يو هندوين تاكا شهيدي رسول ربي عليه الصلاة والسلام دبة تجرى حديث خيستي حديث قرتي هدو تجرى حديث هدو سنكي شهيدي دبة مجرى فكين يف كبين ساعة الرتجان نمني قريب كبين ساعة الرتجان كبين جند ساعة الرتجان لا جند ساعة نمني ينجرو كبين ساعة الرتجان كبين خيت الرتي كبين جند خيتين نمني ينجرو كبين خي خدوم فا خيت الرتجان هذا من خيتي الرتجان ملك أبيني جنداتي فين دقيقة كستالا سني متيجو خناف شريعة إسلام خيتنا متقول لا إله إلا الله رتيود وشهيد جام رمي ونتشي أتشي هو جنان ماشي يا ربي خيسنا صلاة النساء عبادان سانتو سانديما ولكن أمو ربي يجدو إن جامو يجا ربي يجدو إيه خلا إله إلا الله رتيتاكا لما فا ورقرتي شهيد ما ربي إني رسول ربي عليه الصلاة والسلام ني أرجع تنجي إيه نوهمي تجر حديث خيستي
إنسان سنة تقول شهيد ما أرجت وأنا تشيء مو شهيد ما وأنا من كانوا تمركانة ولا فاخي ولا إرادة مو متيجو شهيد ما نيجو شهيد ما لكم أنا من ديرته خي ولا إرادة أما تكما شيرين أبو عاقلة جاني مشيو الجزيرة خيز دريب تكاجرا أما يسيسان شهيد يعني ما عايزي ما قلت شهيد يسي ولا كريستانا مشيو كريستانا إذا شهيد تونا ليش أبدا أبدا شهيد تونا دي سويتشا كس شهيد يجون أماس لفظي شرعيتي في لفظي اصطلاحا ولغة سينجان انجروني كان حكمي شرعي أتونك أبو توكو وني نمني لفظي شرعي تسبي أبو توكو شرع ما فيدم تيجو حكم شرعي سنين فيدم تيجو كسي خبيا في دوئي هوي لا انجروني كان شرعي ربي خيس انجرو علماء الإسلام اللي ندد دبتي خان ولا ابن باز اللي ندبتي ابن عثيمين اللي ندبتي من قاتل للوطنية أو للقومية جان gosaa jecha sabaa jecha biyyaa jecha namni du'e haala gartee biyyaa jechan qabsaawarratti du'uun sabaa jechan qabsaawarratti du'uun famiitatu miitatun jaahiliyyaa jaanii ulamaan islaamaa gurguddaan dura dubbatanii jiran kan sii galee kana waan jiru والعياذ بالله وربي خاتمان بالليسني ربي شهيد ما وفقه أكسرت تجيفني دو ربي نناديدو أكا قرتي لما واتك كان جراتيني تتي دو أواتك كان فكاني دو ربي نور هاديدو ربي نور هاديدو بيجي في قبر ما جل عباسوف نعم سنما إلى الجبراك قبل يسون كتلالة مو قبسون كتلالة مو قبسون علماء كتلالة تقبل دمالي في النان والنتي هسواجر تكون كولني أوجه والقبته كولني يجون مو قبر ما أنتم مو كشريعة إسلامية كتلالة تقبل يعني وانت دي رقبة ولكن مو نمني قرتي بجماعة لولو أفاف سباية لولو أفاف لا جرو كشريعة إسلامية إنيو شو أنا قلت لنا زينا يا أخي خناف دبينا كسفة كاتب بليان دبينا كسفة كاتي خنا أولي أنتوري سي واحد دو بربادا جرتا واحد دو أنا دبتشي سو بربادا جرتني أنا مو مان تنتي إراتني يعني باخيا بيلان كمان صون بيلك أبو قرتي ساعتي لخنا تاي سي يوجني يعني مو نجنا تاو جرا الله سبحانه يعني خم نجنا جرا إراتني يعني نجين ناتورا إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته